Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan guyyaa addaa keessummaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyya kan guyyaa addaa aktivistii yookaan rogeessa yeroo dheeraa gama feesbuukiitiin beektanii Ahimed Kadir yookaan Ahimed Cululee jedhamu kan beekamu yeroo lammaffaaf qabadhee dhimma haala biyya keenyaa irratti waliin mari'atuuf qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Gamanumaan itti dhiyaadhaa isiniin jedhaa. Ahimed atillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa isinii godhe kabajtanii argamuu keessaniif ulfaadhaa siin jedhaatti anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte. Ayyee galatooma isinis warroonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa waamicha nu gootanii haala siyaasaa fi rakkoo Oromoon keessa jiru waliin marii goonaa jettanii nu waamuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Hayyee ulfaadhu atillee horii buli jedhaati. Akkuma kana durallee hin beekamaa yeroo baay'ee wanti Oromoo kun baay'ee ulfaataa deemaa jira. Ammallee haala hamaa irra jirti Oromiyaan isa kana irraa mari'atuu fi si affeere marii keenya jalqabaatiin akkuma yaadatamu nama hundaatiif ifa gala waan ta'e tokko dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo yookaan keessattuu hooggantootni Oromoo yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa geggeessuu jalqabanii adda guyyaa 30ffaa isaanii lakkoofsisanii jiranii. Haalli fayyaa hidhamtoota yookaan hidhamtoota siyaasaa yookaan hooggantoota Oromoo kana haala yaaddessaa keessa jiraachuu gara hedduutiin dhagayaa jirra. Mee atis yeroo baay'ee itti dhiyeennaanis dhimma kiyya jettee hordofaa turteetta. Haalli kun maalirra jira? Mootummaan qabiinsa jara kanaa ilaalchisee maal godhutti jira? Yaada akkamis qabdalle itti dhiyaadhu. Ayyee galatoomi Adam duraan dursee gaafii ati na gaafatteef bareedaadha. Waa'ee hayyoota keenyaa hidhamtoota siyaasaa jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed qabatee warroota Oromoo ta'anii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hunduma isaaniitu jechuudha. Jarri kun uummanni keenya akkuma beekamu guyyaa 30ffaadha. Guyyaa 30ffaa isaanii qaqqabanii jiranii. Guyyaa 30 kana keessatti guyyaa har'aa akkuma rogeeyyiin gara miidiyaa irratti warri biyyaa isaan hordofuu ilmi obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel fa'as guyyaa har'as waa barreessee jira. Jara kana guutumaan guututti daawwachuudhaa fi ilaaluun isaanii nama gaddisiisaa socho'uu hin danda'anii baay'ee laafanii jiran ka jedhu dubbataa jiran. Tumsa rabbiitii fi du'aayii uummanni Oromoo diqqaa guddaan isaanii godhutu yoonaan isaan eegaa jira jechuudha. Kanaan wal qabsiisuudhaan ammoo uummanni keenya alaaf keessaalleen waan danda'u godhuu jira. Haga danda'een jara kanaaf sagalee ta'aa jira. Garuu bakka kana keessatti ga'ee isaa namni hin taphatin akka dhuunfaa yaada ilaalcha kiyyaatitti namni qabsoo Oromoo tana keessatti akka mootummaan kun dhufe ga'ee isaa taphachuu dhiisee Oromoo bira dhaabbachuu dhabe hin jira. Namoota kanas maqaa isaanii kophaa baafnee waamuu osoo hin taane qabsoo Oromoo keessatti yeroo kanatti eenyutu qabsoo Oromoo hayyoota kanarratti ga'ee isaa taphataa jira waan jedhu tuquu barbaada. Kanarratti fakkeenyaaf dargaggeeyyan keenya biyya keessa jiran ijoolleen dhaloota qubee qeerroo fi qarree warri jedhaman kuni aarsaa guddaa kafalanii jiran. Aarsaan isaan kafalan ragaadha. Kaleessa fakkeenya Adaamaa irratti hiriira gaggeeffame. Ummata Adaamaa irratti hiriira baay'isan mootummaan tokkocha osoo nambisin makiinaa jala dhaabuudhaan akkasumatti mana hidhaa keessa. Magaalota naannoo tokkotti ummanni keenya kumaatamaan ajjeefamaa jira. Kumaatamaan dararamaa jira. Kanarratti ammoo ummanni Oromoo Jawaarii falmaa hin jiru. Ummanni biyya keessaa callisee taa'e jechuudhaan dandeenyu jechuudha. Maaliif ummanni kun dhugaa rabbii dubbachuuf ummata dhugumatti wareegama qaalii kafala. Har'a mana hidhaa osoo irra deemnee ilaalle nama meeqatu mana hidhaa akka jiru hin beekama. Obbo Jawaar Mohaammed sababa tokko himee ture. Dheengadda Jaaldaa'uu Dibsaa gaafa mana hidhaatti dhaqee sababa maalirraa lagannaa nyaataa murteessite jedhee gaafannaan amma bakka an jiru kanatti qaallitti ijoollee dargaggeessa qeerroo 5,000tu hidhamee jira jedhu. 5,000 jechuun waan qalaalii miti. Misoomni akkamitti dhufa nama 5,000 bakka takka qofa bara. Mana hidhaa amma Jawaar jiru qofatti nama 5,000tu hidhamee jira. Obboleessa kiyya waan nama gaddisiisu. Har'a wayyaaneen biyya bulchaa hin jirtu. Juntaa balleessina jechaa jiru. Sa'aatii kanatti kan uummata keenya hidhaa jiru OPDOdha. Mootummaa biyya bulchaa jiru Abiyyi Ahmedii jechuudha. Wanni irraa qaanfannu takka illee hin jiru. Kanarratti ammoo uummanni keenya hayyoota teennaa maal godhe waan jedhu ga'ee leencaa taphate Oromoo. Sirriitti waan isaa olitti eeggamu godhe. Wallaahi dhugaa rabbiititti galata galchuu fi barbaadaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne uummanni keenya wareegama qaalii kafalaa jira. Kana keessatti
ga'ee isaa namni hin taphatin jira jira. Kanneenis eenyu jennee maqaa isaanii kaasuu dandeenya. Tokkoffaa abbootii amantiiti. Abbootii amantii ga'ee isarraa eegamu hin taphan. Lammaffaan abbootii amantii hogguu jedhu sheekotee qofaa miti. Hunduma isaanii qeesii dabalatee, waaqeffataa dabalatee, abbaa gadaa dabalatee walumatti jechuudha. Gahee isaanirraa eegamu hin baane. Abbaan gadaa gahee isarraa eegamu hin baane. Abbaa gadaa jechuun mootii tokko mootummaadha. Oromoo keessatti abbaan gadaa mootummaadha. Oromoon sirna gadaatiin bulaa ture. Abbaan gadaa mootummaadha. Dhageettii qaba. Dubbatee uummata kakaasuu danda'a. Gahee isarraa eegu bahuu qabu hin baane. Siigalee jaarsolee biyyaati. Jaarsoleen biyyaa gahee isarraa eegamu hin baane. Kanatuyyuu uummata keenya miidhe. Abbaaf ilmi har'a waliin hin jiru. Ilmi ani Jawaarii falma jedhaa, abbaan ammoo hin falminii gaddeebii mana taa'ii jedhaan. Haadhaaf abbaa wajjin jirtu. Maaliifi zamana kanarra geennee jirra jechuudha. Zamana ilmaan obboleeyyanii lamaan waliif haallaa irra geenne. Kaleessa tokkummaa ni qabna beeki. Yeroo wayyaaneen biyya bulchaa turtetti Oromoo Oromoodhaan beekna malee Oromoo Girrisaa, Oromoo Culullee, Oromoo Baandaa, Oromoo maalii ka jedhu kun hin jiru. Maqaa kana nutti baasuun qaban ture. Oromoodha eega isaan ta'anii biyya bulchaa eega jiraatanii Girrisaa maachinu jechuun qaban ture. Kaleessa akka jenneeti miti wayyaanee kamo'anne. Oromoodha jennee Oromummaadhaan kaanee tokkummaa Oromootiin kaanee cabsine malee wayyaanee isin Baandaadha, isin Girrisaadha, isin Juntaadha kanaan Abiyyiin isin miidhama nullee ni miidhamna. Garuu kan kana godhe dirqama. Nuti Jawaariin, Baqqalaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Shamsaddiin Xaahaa, Mikaa'il Booran, Jaal Abdii Raggaasaa, ilmaan Oromoo kumaatamaan Oromiyaa keessatti hidhamaa jirtu osoo arginu aangoo Abiyyiitiidhaaf jecha cal'isnee hin teennu jechuudha. Waan silaa barbaachisu hunda godhuudha qabna. Warri biyya keessa jirus, warri biyya alaa jirus jechuudha. Kanaaf uummanni keenya uummanni biyya keessa jiru galata guddaa qabu qeerroo fi qarree. Garuu abbootii gadaa, abbootii amantii, jaarsolee biyyaatii fi sheekolee akka dhuunfaa kiyyaatitti gahee isaanirraa eegamu parsantii 2 hin baane dhibbarraa parsantiin 2 guddaa. Zeeroo jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafi dhugaan jirtu kanaa uummanni keenya wayituma rakkinnaa, wayituma bal'innaa qofa si jaalachuu hin qabu. Yoo si jaalate yeroo rakkinnas yeroo bal'innas sirraa dubbachuudha qaba. Jawaar Muhammad eenyu akka ta'e Oromoon hundi ni beeka. Eenyu akka ta'e addunyaan hundi ni beeka. Yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo isaa waggaa 4 dura osoo gadi baaste inni dhuunfaa nama tokkootiif hin qabsaa'u. Nama tokko irratti hin qabsaa'u. Oppodiyoon Jawaar tokkocha irratti qabsaa'aa jirti. Biyya jijjiiruu fi miti qabsootti jiran isaan. Nama tokkocha qofa irratti dubbachuu jiran. Fakkeenya waasii kaasuu barbaada. Yeroo kanatti qabsoon sa'atii kanatti oppodiyoon geggeessaa jirtu qabsoo nama tokkooti. Akkam goonee Jawaar balleessinaadha. Fayyib Jawaar balleessuu eega barbaadan maaliif waa'ee Hayilee Fidaa dubbatu re? Jawaar balleessuu eega barbaadan maaliif waa'ee Nadhii Gammadaa dubbatu? Jawaar balleessuu eega barbaadan maaliif seenaa jaarraa abbaa gadaatiin uummata kakaasu? Hin ta'uuka. Yoo ati duute siin kakatu, yeroo ati lubbuun jirtu si balleessuudhaaf si qofa irratti qabsaa'u. Biyya ijaaruuf hin qabsaan, Oromoo tokko godhuudhaaf hin qabsaan, nama ati jaalattu san balleessuudhaaf qabsaan. Garuu nama kana waan jaalanneef sababa qabna. Ati nama tokko luma kaatee akkanaan hin jaalattu. Hojii isaa laaltee, bu'aa inni saba sanii buuse laaltee, dhugaa isaa laaltee nama san jaalachuudha qabda malee birriidhaaf nama yoo jaalatte namni birriin si jaalatu gaafa ati birrii irraa dhaabde si jibbaa jechuudha. Akkana moo akkana miti? Namni mallaqaan si hojjetu gaafa ati mallaqa irraa kutte hojii isaa dhaabaa jechuudha. Ela dhugaan jirtu tana. Kanaafi nuti Jawaar mallaqaan nu binne, Oromummaadhaan nu bite, Oromummaa nu dhaalchise. Jawaar tokkochaa miti har'a alhamdulillahi rabbil alamin. Ummanni amma jiru kuni dhuguma dhaloota qubeeti. Mootummaan kuni pilaanii baay'eedhaan nu mokkoraa ture. Jawaar faa nu jibbisiisuudhaaf. Qaamolee duraan ani Oromoodhaaf dalaga jiru. Fakkeenyaaf nama baay'ee qaama abaa'oo keessa turan. Leencoo baatii irraa kaasnee, leencoo lataa itti daballee, Galaasaa Dilboo, Diimaa Nagayoo, Koloneel Gammachuu Abbabee, Maarree kumaatama warri amma maqaa si dha'uu danda'u. Aktiivistoota keessaa warra Jawaar waliin ture, Jaafar Alii, Nageessa Oddoo Duubee, Hangaasaa Ibrahim fakkeenyaaf fudhatte, Jawaar tuquun Itoophiyaa diiguudha, Jawaar tuquun biyya sanitti qiyaamaa labsuudha nama jedhaa ture. Kana hunda wanni mootummaan kuni birriidhaan bitee aangoo itti kennee akka isaan isaa dubbatan godheef Jawaariin Oromoo jibbisiisuu yaala. Garuu Oromoon namarratti hidhatee qabsaa'aa jiru amma dhugarratti hidhateeti. Dhaloonni kuni dhaloota qubee wanni isaan jennuuf sababa qabna. Abbama fedhe Abiyyiin osoo muude Oromoon hin jijjiiramu. Fakkeenya isa dhumaa sii kaasa har'a aktiivistoota Oromoo keessaa warri zabana dheeraa Abiyyi Jawaar waliin ture agarraallee Jawaar hin ganin Iskeel Gabbisaa itti aanaa haftee Tsaggaayee Araarsaa osoo jara kana keessaa amma nam tokko Abiyyi dabalame Oromoon jara duukan deemu hin amantamu namantu kana. Dhugaan jiru kana qabsoon keenya namarratti hundaa'an jiru dhugarratti waan ta'eef jechuudha.
Abiyyiin gaafa kana godhu Jawaar laaffisuu barbaadeeti. Itoophiyaa ijaaruuf, Oromoo tokkoomsuuf osoo hin taane jaalala Jawaar uummata keessaa baasuudhaaf karoora kana fidee jechuudha. Hin taaneef kanuma waliigalatti qabsoo amma Jawaarfaa keessa jiran wareegama qaalii kafalaa jiranii Oromiyaa salphatte, Oromiyaa salphattu, Oromiyaa diigamtu, Oromiyaa tumamtu, Oromoo ajjeefamtu arguu mannaa du'a filadha jedhee Jawaar Mohammad qabsoo biraa gochuu hin danda'u. Qoonqoo isaatiin uf adabee guyyaa 30 Baqqalaa Garbaa kakaleessa wayyaanee yeroo sagaliite har'allee mana hidhaa jira jechuudha. Kanaafi asumatti si gabaabsuudhaaf uummanni keenya dargaggeessaaf dargaggeetti galata galchuufi qaba. Waan isaanirraa eeggamu olitti godhanii ammas ammoo uummata keenyarraa abdiin numurru injifannoon uummata Oromooti. Kanuma siin jedha waa'ee kanaa irratti obboleessa. Ay baay'ee ulfaadhu akka bareedatti kaaftee dhugamaa wantichi argitee dhaloonni qubee kun rafee bulee hin jiru dhugaa waraanni balbala nama kamuu irra jira bakka du'a sana oduun sodaanne haga dhallee hiriira bahutti jira sabni hin dhiisne haa sodaatu akkasuma garuu qoqqoodamsi haa jiraatu malee fakkeenyaaf warroonni argitee warroonni waan gaarii dalagaa jiran warroonni nama kana sagalee ta'u nama kana miti Oromoo guutuu sagalee ta'an Jawaar qofaa miti qabsamnu Jawaarii fi mana hidhaatii baasu yookaan Jawaarillee akkuma namaati hin du'a namni argitee meeqatu du'ee asiin bahee jira Oromoon maali waan dhabeef qabsaa jira malee waan Jawaar mana hidhaa jiruuf qabsaa hin jiru jechuudha. Namoonni warroonni amma biyya bulchaa jiran yeroo gariin itti qabsoo Oromoo gadi diqqeessanii warroota hidhaa jiran hidhaa keessaa baasuu qofaa fi akka itti qabsaamaa jirutti yeroo kaasan waa arguu fi waan kana kaase. Fakkeenyaaf abbaa gadaa jettee jirta abbaan gadaa iddoo hin jiru jedhama. Mee kana yeroo baay'ee irra kaasuullee yoo hin barbaanne akkuma hubannootiif yeroo baay'ee amma waa'ee abbaa gadaa Gujii dubbate jedhamu garuu maali wanti miidiyaaleen kennallee akka dhaamsaatitti illee maali anamma miidiyaa xiqqaa tokko ta'e yeroo waan wayii si gaafadhu waan saba qoqqoodaa waan adda waliin nama buusaa dhiyeessuu irraallee walla jechuudha. Amma yeroo baay'ee opiidiyoon kallee baaftee jaarsaa abbaa gadaa sana kawaa akkachiistu argita kun asiin kana dhiyeessaa burjaajuu jechuudha. Qabsoo Oromooni dhiiga isaa ilmaa isaa itti gabbaree kuma meeqaatti gabbaree fide burjaajessuu jechuudha. Waan dhiyeessinu sana waan ifaa ta'e waan qabatamaa ta'e tokko sabaaf yeroo qabsoon argite wal xaxaadha makaadha waa hedduutu keessa jira qabsoo keessa jechuudha. Dhuguma sagaleen miidiyaan sun dhiyeesse sagalee jaarsa sanaa taanaan dhugaadha. Deebee jaarsi sun immoo abbaan gadaa sun bahee deebee sagalee isaatiin suur sagaleen yeroo akkasitti waakkatu maali burjaaja'utu jira. Burjaajaa kana keessa miidiyaaleen Oromoo for example isuma kana wal qabatee jaarsoleen illee biyya keessatti yeroo tokko argitee ijoollee namni akka naannoo an keessatti dhaladhetti jaarsee afoo bahee dhaabadhu gurbaa naan jedheen dhaabadha jechuudha. Maafi kabajaa jaarolee qabnu irraa kabajaa wal kabajaa guddanne irraa kaka'ee jechuudha. Kanaafi jaaroleen keenya yeroo ammaa waan itti nama dhaabaa jiran moo abbaan gadaa Oromoo mee wantoota kana mee miidiyaalee waa'ee abbaa gadaa naadhiisi miidiyaaleen waan sabaaf gadi gabaasnu akkamiin laaluu qabna qabsoo goonu kana keessatti mana hidhaatii Jawaarfa baasuuf isaa ta'u gaafilee qabsoon Oromoo hagadhaa oofee nurraan gahe kana jechuudha. Jaarraa hedduuf qabsaa ture Oromoon adda dhufee nurra gahee jira jechuudha. Adda nutu harkaa qaba ulee fiigichaa san jechuudha. Nu immoo ulee ittiin fiignu kana nama itti aanutti dabarsinee ulee kana kennuufi shoorri yookaan gaheen miidiyaa maal godhuu qabaa miidiyaan yeroo waa dhiyeessinu maal irratti fuulleffatuu qabna jettan. Bareeda gaafii kana gaafii sirrii na gaafattee gara Feesbuukaatiin kanaan duras dubbadhee ture. Akkuma beekame waa'ee miidiyaa kuni waa baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf keelloo yoo fudhanne miidiyaa Oromooti. Ijoollee Oromoo sabboontotaatu achirratti dalagaa Abdurazaaq Duubee fa'aa yeroo baay'ee achirratti hirmaatu. Abdoo Qaadii fa'aallee yeroo baay'ee achirratti hirmaatu. Miidiyaan kun miidiyaa Oromooti haa jedhu. Asirratti ani kanaan duras miidiyaa kamiifuu miidiyaa Oromoo hundaafuu dhaamsi an dhaamuu barbaadu.
fakkeenyaaf keelloo miidiyaan sagalee abbaa gadaa jiloo jedhee fidee dhiyeessee ture. Ani gaafa sanis keelloo miidiyaadhaaf ergaa kana dabarsee ture. Wanni kuni akka ummata keenya keessatti burjaajii hin finneef, qabsoo isaanii keessatti akka ummata keessatti shakkiin uumneef, ummata kana birattis jaalatamuu yoo barbaadan, dhugaa yoo fidan qofa milkaa'u. Fakkeenyaaf ati waan sobaa tokkoon namni baay'inaan si halaaluuf yoo goote, baay'inaan ammoo miidiyaa sanaa daawwatuuf yoo goote, baay'inni sun ammoo wulana deebi'ee si miidha. Akkuma baay'atee si laalu san booddee rakkoo sirra geessa waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf OMN yoo fudhatte waan jiru san dhuguma sii fida. Kallattimaan daarektimaan waan jiru san sii dhiyeessa. Keelloo miidiyaanis waan qulqulleeffatee fakkeenyaaf amma abbaa gadaa san irratti abbaa gadaa san ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Abbaan gadaa gal jalqabaa sagaleedhaani maayii as bahee viidiyoodhaan ani hin jennee akkamitti maqaa na balleessitu jechuu ni danda'a. Kana jalaa bahuudhaaf keelloon miidiyaan invaayitu gochuudha qaba nama tokko. Bilbilaan abbaan fedhan abbaa gadaatii akkasii waa'ee sanii keessan jirru nu ilaallatu ni jira. Garuu abbaa gadaa san ta'uu itti amanta Allahu alam warri keelloo itti amanuu hin danda'u mataan isaa. Jarrummaan godhan ittiin amanan. Waan akkana shakkii keessa galchee siifi saba kee wasi nyaachisu kana. Siifi saba kee gijjittu miidiyaa sanillee miidiyaa sobaa fakkeessu kana ofirraa baasuudhaaf kallattiidhaan anaafati waliin haasa'aa jirra. Waan an dubbadhe badduu haa ta'u gaarii haa ta'u irra viidiyoon kun nama baay'ee ilaalaa jira faffaca'aa jira. Nama 50 haa ta'u 100 haa ta'u 10 haa ta'u 15 haa ta'u daawwatamaa jira. Kuni marti sheer godha. Taayilii godha jechuun faffacaasa. Sagalee kee kana miidiyaa hundarra muranii erguu beekte. Achi booda ammoo deebitee dubbiin kun abbaan sun gadi bahee gaafa kallattiidhaan dhufee akkamii maqaa na balleessitu jedhe miidiyaa saniif ammoo waan biraa ta'aa jechuudha. Kanaaf miidiyaan kamuu har'a garraatti tani OMN irratti takka argeen beeku waan akkana. Hin godhulle OMN. Maaliif OMN kaleessas akkuma argine dhiigaan dhugaadhaan qabsaa'ee qabsoo tanaan as ga'e malee waan hin taaneen uummata fideetiin as hin geenne. Har'as ammoo abdii irraa qabna akka isaan waan hin taane hin dalayne jechuudha. Ani maal barbaada beekta? Miidiyaa ta'eeyyuu aktivistii Oromoo irraayyuu jechuudha. Warra Oromoo bakka bu'anii waa barreessan Farhaan, Yaayyaa, Iskeel, Itti Aanaa, Araarsaa, Maarree, Dr. Enook Gabbisaa. Jarri kun amma ijoodhaan adda durummaadhaan akka kiyyatti an jara kana ni hordofu. Barreeffama jarri poostii godhan in amana. Jalaa fuudhee sheer godha. Nama biraa ammoo amanu beekta. In shakkaa garuu dhibbaan dhibbatti galmeen kun galmee dhugaa irraa dhufe immoo ittiin uummata burjaajessuuf fi waan jedhu kana gadi xiinxallu malee sheer jalaan godhu. Akka kiyya yoo fudhatte jechuudha. Jara kun ammoo koomantii baay'ee argachuudhaaf yoo waan hin jirre ka Farhaan maxxansu ta'e miidiyaa qofattuu wajjin tarru yoo Yaayyaa Bashiir waan hin jirre ka maxxansu ta'e Araarsaan Dr. Enook Gabbisaa Iskeel Itti Aanaan jarri kun waan dhugaa qofa yoo dalagan ala saba biratti ni kijibaa ta'uu jechuudha. Hatta warri Facebook haatu jechuudha. Jawar kaleessa waan maxxansu takkatti waan sobaan maxxansu waan dhugaa maxxansa. Beeki ammoo namni baay'ee si hordofa akkasitti. Fakkeenyaaf miidiyoota Habashaa kana yoo fudhatte miidiyaan gariin kama birrii dalaguudhaaf kijibamu bicha gannaqu jira. Warri yuutuubariin kun jechuudha. Gariin ammoo biizinasi ofiillee dalagata dhugaa malee waan sobaa keessa maqu juntaa waaliin jedhu dhugamaa jirtu akka oduutti dhiyeessa. Waan akkasiisan sabni kamuu hordofuu ni danda'a. Oromoo taates, Amaara taates, Tigree taates afaan sayyoo dhageette galma dhugaa waan san dubbii dhugaa dhaga'uu waan barbaaddu hordofuu ni dandeessa. Fakkeenya keelloo miidiyaan waan dhugaa yoo gabaase nama kuma isa hordofa. Yoo inni waan sobaa ima fide in hordofu uummanni. Miidiyaan kun miidiyaa sobaatii uummata waliin naqaa giccitii barbaada jedhee miidiyaaf hin ta'u. Anammoo ijoollee achirra jirtu qeequun barbaadu. Maaliif qabsoo ho'aa geggeessaa jiru Oromoodhaaf hojjechaa jiru. Dogoggoruu mala. Garuu sirraa huudha qabu. Keessattuu isaan irra uummata teknooloojiidhaan guddate. Invaayit nama godhanii akka naafatti kallattiin haasofnu kanatti kallattiidhaan yoo haasayame shiraa fi kijiba isaan irratti xaxamu jalaan ni bahu jechuudha. Abbaan gadaa sun amma waakkachaa jira. Waakkii san jalaa bahuu hin danda'u osoo gaafa san kallattiidhaan miidiyaan sun ka affeeru taate har'a abbaan gadaa kun keelloo miidiyaa kijibaan godhu jechuudha. Kanaafi miidiyaan kamuyyuu kanarraa baratee sirraa'uu qaba. Hayyoonni kennas warri Feesbuukatti waa maxxansinu anarraayyuu kaasee siyyuu dabalatee dubbii sobaa maxxansuun nu barbaachisu. Injifannoo argachuudhaaf jecha no. Amma abiyyiin akkasiin miidhamaa jira dhugaa yoo siif himi. Waan asii Ameerikaan itti dawwalee dubbatuun dhiisee waan biraa maxxansa. Eshii kun barumsan ta'uu fi uummata keenya. Ijoolleen abiyyii deeggaran waan hin jirre maxxansu. Ebaluu akkas jedhe homata kan jiranii bara. Dhugaa takkatti dubbadhu in injifatta. Si galee wallaahi dhugaan ni injifatti. Amma fakkeenyaaf abiyyi irraa silaa barumsa fudhachuu qaba keelloon. Mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Abiyyi mootummaan Jarman dawwalee fi waliin haasa'e. Abiyyi waan itti haasa'an dhiisee waa'ee diinagdee waa'ee misooma waliin haasa'an jedhee maxxanse. Waan namni haasa'uun dhiisee waan biraa barreesse. Kuni amma laale abiyyi irratti booda
wayita biyyiin soba jedhu namichi nu hojjaase sun afaan Ingiliffaatiin Tiwiitariin asiin maxxanse barreeffama sallamaa wal bira fittee wajjatti ilaaltu gaaraa fi laga waluun madaaluu jechuudha. Kanaafi dhaamsi ani asitti dabarsuu barbaadu miidiyaa qabalatee aktivistoonni Oromoo warri Oromoodhaaf qabsooftu. Namni sirriitti nu jala buunee hordofnu dhugaa qofa nu maxxansa. Biyya keessattis hiriirri wayii wanti tokko yoo ta'u ta'e waanuma ta'e san qofa nuu kaayaa malee waan kaleessaa itti nuun dabalinaa waan har'aa barbaadna waan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatoomi jedha Adam. Ayyee ulfaadhu anillee waan kana kakaasee fi dhugama ijoollee keelloo miidiyaa hundeessanii baay'ee dhugaa baay'ee kabajaani baay'ee akka jajjabaatanis yaada cimaa namni hunduu yaada kennuufii qabaa jedha. Ijoollee baay'ee cimoo ijoollee dargaggeessa fedhii isaaniitiin gara argitee gara sagalee saba isaatii ta'utti dhufan waan ta'aniif jajjabaatu qaban. Garuu beektaa yeroo baay'ee yeroo umuriin keenya dargaggummaa kana yeroo namni argitee waa hedduu yoo namni jabaadhu jedhee hooho'iinsi faana dogongoruun hin jiraata. Namni kamuu namni dogongorre immoo namaa miti jechuudha. Dalagaa kee keessatti dogongoruun barbaachisa. Hin dogongortaa yooma barbaachisaa illee hin taane dogongoruu ni dandeetta. Garuu dogongora irraa sirraa'uu ni barbaachisa. Isa kana ka jedhee fi akkuma atuu jette waan wayii yoo dhiyeessin waan qabatamaa suur sagaleen akka amma abbaa gadaa jiloo bayanii achi irratti waan kana ani hin jenne ani waaqa dhiise jedhee kenna hunduu jedhe. Amma maali kama manaree namni kama abbaan sagaleen taa'ee anatu kana jedhe sana amanaa jechuudha. Ijoolleen sun dhugaa isaa taatu haasoo basaatu wanti sun jaarsi suni abbaan gadaa suni bilbilaan dhugaa dubbatanii jiru moo hin jiru namni jedhu hin jiru. Adda argitee ijoollee yookaan waa'ee keelloo miidiyaan dhiyeesse sana irratti fuulleffatu jechuudha. Tariitii sagalee sana karaa diinaatiin illee itti ergamuu danda'a. Nama kana waraabne jedhamee jechuun danda'a. Hin beekamu. Kanaaf qabsoon wal xaxaa keessa jirti. Dhaamsi anillee namoota hundaafuu qabu. Anuma dabalatee, sis dabalatee. Namoonni yeroo baay'ee namni baay'een na haa ilaaluuf jecha miidiyaa irra bahee kan nama arrabsu argaa. Namoota waan hin taane dalagan waa'ee qabsoo Oromoo faallaa oduma wanti sundi faallaa onni namichi yaanni namichaa faallaa osoo hin jiru yoo nama waan kana faallaa kana deeme naman na daawwataani namni dogongoraa fi qabsoo Oromoon itti jiru sana akkuma argitee ijoollee taphaa simbiraa du'a jedhamu sana qabsoo Oromoo kan dhiiga meeqaan itti kafalamee as ga'etti namoonni baacan baay'eedha. Isaan kanneen illee Oromoon laakkaateeti Oromoo naannoo miliyoona 60 ofiin jenna jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya jaarrolee biyyaatiif illee dhugaadha isin kabajnaa. Dhugaadha wal namni irraa guddaa hanga faamaadhaan wal kabaja. Isin kabajnaa garuu yeroo tokko argitee yeroo didanillee ni jira. Ijoolleen isin diduu dandeetti. Isinis ijoollee teessan akkuma ijoollee teessan waan gaarii irra guddiftan argitanii dhaabinaa. Qabsoon isaa itti jiran qabsoo dhugaati. Gaafadhaa maali jedhaatiiti. Mootummaan tokko kan ijaaramu humna biyyaatii fi jaarrolee qabaachuu qaba, gorsaa qabaachuu qaba, jaarsi biyyaa jiraachuu qaba. Mootummaan biyya bulchuu fi jaarroleen biyya bulchitanis akka jaarsaatitti akka shanachaa kontomaatitti illee kan jirtani mootummaa kanatti hima. Ijoollee dhaabuu irraa ijoolleen qabsoo jirti. Sabni Oromoo gabrummaa ofirraa foqqolchuu fi qabsootti jira. Nu hin dhaabinaa nama qabsoo irraan dhaabinaa jedha dhaamsi kiyya jechuu asitti. Mee gara marii keenya lammaffaatti yoo si dabarsu Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa sabni hundi biyyattiin guutuun jaalattu shira diidaatiin dhabne ergasii booda akkuma yaadatamu adde Laamiroot Kamaalee konkolaataa artist Haacaaluu keessatti argamtee bilbiltee nama akka Haacaaluun dhayames nama himee namni waame isiidha. Hiriyoonni isaanii akka yeroo sana barreessanitti fi akka dubbatanitti
amma oduun kalee gadi ba'aa jirtu Laamiroot Kamaal akka manni murtii bilisaan gadhiisuu fi ajajni akka darbe argisiisa. Oliyyannoon illee itti haa gaafatamu. Mee akka nama waa'ee ajjechaa beekutti akka nama biyya ormaallee jiruttis akka nama biyyatti illee waan kana argee jirutti namni tokko yoo namni biratti du'eeyyuu mana keessatti namni yoo si bira du'e poolisiin qabee si dhiyeessee si gaafata. Mee mootummaan waan kana isiin bilisa taatee baasaa jira moo maaliif baasaa jira? Isuma kana mee hidhamtoota hundaa biyyattii keessa jiran fi mana murtii waliigala biyyattii keessa jirullee akkamiin ilaaltame itti dhiyaadha? Galatoon gaafii bareedaadha. Waa'ee Laamiroot Kamaal kuni waan ajaa'ibaati beekte. Nam tokko biyya san keessatti fakkeenyaaf Laamiroot Kamaal yakkamtuudha Hacaaluu ajjeefte jedhamtee hidhamtee jedhan. Garuu hidhamuu isii kana an akka kiyyatti hin fudhadhu. Hidhamte illee hin jedhu. Mee haa hidhamte haa jennu an akka kiyya dhuunfaa kiyyaa yoo laale Laamiroot sa'a kanatti hidhaa jirti jedhee fudhu. Maaliifi namni Hacaaluu ajjeese Laamiroot osoo hin taane mootummaadha. Mootummatu ajjeese. Mootummaan Hacaaluu ajjeesee Laamiroot mana hidhaa yoo kaa'e Laamiroot karaa eenyutiin Hacaaluu akka du'u goote ajaja mootummaarraa itti kennameen achi jirti. Yeroo sanitti waliin jirti. Bilbiltee akka dhufu goote eenyutu goosise? Mootummatu goosise. Kanaafuu an sa'a kanatti ilaalcha koo yoo fudhatte Laamiroot Kamaal hidhamtee hin jirtu. Akkanumaan ammoo uummata tuttuquudhaaf jecha Laamiroot Kamaal manni murtii gadi dhiisaa jira bilisaa waan jedhu kana fidan malee Laamirootidhaan jirtu. Kabiraa yoo ka hidhaa jiraattu taate manni murtii nama nasbeedhaan himatame hidhaa bilisaan gadhiisuu dhiisi nama firii Jawaar Mohaammed jedhe firii Hacaaluu Hundeessaa jedhe gadi dhiisuu hin dandeenye manni murtii jechuudha. Qabadhu dubbiin as jirti. Manni murtii nasbeedhaan si himatanii si nasbeedhaan himatame nama ajjeeftee jedhamtee hidhamte. Nama ajjeeftee jedhanii mana hidhaa si fidan. Fayyii akkamitti manni murtii nama ajjeese jedhe gadi dhiisuu danda'a. Ragaa meeqa irratti dhageeffatee manni murtii bilisaa kana eenyutu mana murtii san dhaabatee Oromoon maatiin Hacaaluu mana murtii kanarra dhiyaate argee gaafa galmeen isirra dabru kana ragaan itti dhiyaatee jaartiin Hacaaluu achi dhaabattee dhageeffattee manni murtii kun akkamitti dabarse? Laalimee siyaasni manni murtii tokko dabarsu sila maatiin gurbaa kanaatii fi maatiin warra Laamirootis mana murtii san dhaabatanii dhaddacha san irratti dhiyaatanii himata isirratti himatamee fi ragaa isirratti ragee akkaataa dhimmi isii itti kufee akkaataa itti isiin bilisa baate akkanatti beekama mana murtii. Manni murtii Itoophiyaa akka kophaa yoo ta'e akkasii kophaadha jedhanii nutti himudha. Seera mana murtiititti akkana. Namicha irraa du'ee fi warri irraa ajjeefames Laamiroot maatiin isii mana murtii dhiyaata. Hacaaluu maatiin isaa mana murtii dhiyaatee murtee manni murtii dabarsu mana taa'ee dhageeffatee ragaa dhageeffatee akka amma Jawaar Famaayii kana dhaddachi banaa haa ta'u abbaan fedhe seenee dhageeffachuu danda'a. Maatiin kamuu dhufee hordofuu danda'a. Namni Jawaar jaalatus ka isa jibbus jedhamee dhaddacha banaa godhe mootummaan. Silaa dubbiin Laamiroot akkasitti ta'ee manni murtii qulqullummaan Laamiroot irratti waan kanatu himatame kanatu dhiyaate akkanatti kufe jedhamee deemama. Kuni propagaandaa taraa jedhan san. Dubbii ittiin uummata burjaajessuudhaaf dalagame malee Laamiroot hidhaayyuu hin jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Intaloon tuni qaamni isii ajaje poolisa kan ittiin walii galan Abiyyiidha. Daani'el Kibriiti akkamitti Laamiroot hidhuu danda'an hidhaan jirtu garuu hinee jirra jechuu isaan inuma danda'u. Manni murtii ammoo Laamiroot gadi dhiisuu hin danda'u. Tokkoffaa nuti Laamiroot mana hidhaatiitti takkaa mana murtii wayita isiin geeffamtu namni mana murtii san dhaabatee dhaddacha isii san bilisaan hordofee dhugamaan hidhaa jiraachuu isiitu argeen jiru. Kuni tokkoffaa addatti deebiidha mootummaa. Lammata biyya san keessa manni murtii hin jira. Mee waan gabaabaa sii kaasa. Manni murtii hin jira jedhee hin tilmaamuun. Maaliif yoo jette manni murtii xalayaa yeroo sadii kachaappaadhaan rukutame hayyoota Oromootii barreessee ture. Maal ka jedhu doktora dhuunfaa isaatiin akka yaalaman ka jedhu. Qaamni gubbaa gadi iyyannoo qaama gubbaa gadi dhufe ka jedhuun yaala dhoorgan. Muhammad Diksiisoo Firii Jawaar Muhammad Justice for Hacaaluu Hundeessa jecha jedhu kanaaf hidhame. Qaama gubbaa gadi iyyatu akka Shimallis Abdiisaa hiikaa jedhutti niinuu jedhan. Ta'ii mana murtiiti moo Shimallistu caala? Agartee dubbii Jawaaris abbaa maqaa dha'uudhaaf deemuu jechuu abbaa Jawaar akka hin hiikamne godhe. Mee ilaali waa'ee Muhammad Diksiisoo kophaa bahee dubbiin. Shimallis Abdiisaattu
haga shimallis akka hiikamu jedhutti hiikamu jedhanii teessisanii jiran. Gubbaa gadiyyannoon kun ka shimallis ta'e amma mana murtii Jimmaa irratti. Amma Jawaar faa deebisee hidhamtoota siyaasaa kanarratti manni murtii eenyu ta'e? Gubbaa gadiyyannoo Daani'el Kibriit ta'uu danda'a, Abiyyi ta'uu danda'a, Dammaqaa Mokonnon ta'uu danda'a, Zinnaash ta'uu danda'a. Jara afran kana keessa hin jiru, kophaa hin jiru. Afran tana keessa abbaa rabbitu beeka. Yaa Abiyyi yookaan Daani'el Kibriit ta'a, yookaan Dammaqaa Mokonnon ta'a, yookaan jaartii Abiyyi Ahmad Zinnaash ta'a. Jara kana maqaa dha'uudhaaf deema gara isa dhumaatitti qaama gubbaa gadiyyannoon jedhamu kana afran kana keessa jira. Qamaatoo maaliyyoo kadeen gadda jedhan san illee miti. Nama afur namni Jawaarii dheerataa jiru. Tokko Abiyyi, lammaffaan Zinnaash, sadaffaan Daani'el Kibriit, afuraffaan Dammaqaa Mokonnoni. Qaama kana keessaa qaamni tokko akka Jawaar faa bilisaan hin yaalamne mana murtiisitti akka waan jarri godhan hin arganne dhoorge. Akkuma dubbii Shimallis Abdiisaa Daarektii Muhammad Diksiis achi Shimallis ajaja Shimallisiin hidhaa jiru kana manni murtii biyya san keessa waa murteessuu hin danda'u. Laamroot Kamaal mumkin isillee qaamni gubbaa gadiyyatu itti argamuu danda'a isillee. Inni hiikamtiif inni hiikamtuun waan biraati. Yooma hiikamtellee namni Laamroot hiikuu danda'u qaama olaanaadha malee mana murtiiti miti. Kana uummanni keenya diqqaa guddaan beekuu qaba. Laamroot komachuu miti amanu dubbiin. An amma Laamrootii miti ka komii irraa qabu. Gootummatu ajjeesee Hacaaluu nuti ammoo isumatti achi garagallee justice for Hacaaluu Hundeessaa jennee isuma gaafanna. Namni ofii nama ajjeesee dhugaa namaa siin baasu. Si gala. Tokkoffaa uummanni Oromoo wanni inni beekuu qabu. Abiyyiin osoo Laamrootti miti Hacaaluu fi ajjeesuu baate dachii seenee samii seenee boolla seenee qaata qabee nama Hacaaluu ajjeese seera dhiyeesse. Dhugaa osoo ofii ajjeesuu baate jechuudha. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa marmaaruu miti. Guyyaa takka waraqaan Abiyyiin du'a Hacaaluu Hundeessaa keessa seenee qorateen beeku mootummaan Itoophiyaa. Abadan dhugaa siifi maal. Maaliifi waan ofii ajjeesaniif qormaata barbaachisu qorannoon barbaachisu. Laamrootiin Xilahun Yaamihiin hojii isaaniiti. Garuu waa'ee Hacaaluu osoo baasuu barbaade Abiyyiin baatii 8 ittiin fudhatu. Mootummaa biyya bulchaa jiru waraana gahaa qaba. Koree hojii raawwachiiftuu maalii gahaa qaba. Waa'ee Hacaaluu qaata xumuree abbaan Hacaaluu ajjeeses murtii argate. Kanaafuyyuu asumattuyyuu dubbiin ifaa jechuudha. Namni Hacaaluu ajjeese mootummaa ta'uu xiqqaa guddaa amanuudha qaba. Laamrootiinis gadhiisanis dhiisanis namni Laamroot gadhiise qaama olaanaadha jedhamanii mana murtiitii miti. Kanaaf manni murtii biyya san keessatti ajaja takka dabarsuu hin danda'u. Nama tokko wayita manni murtii ajaja sii dabarsee si hiikuudhaaf yookaan mallaqaan si baasuudhaaf mallaqa sirraa fuudhanii geessanii deebisanii siidhan. Mootummaan kun waan ajaa'ibaati. Mirga wabii siin jedha manni murtii birrii 10,000 20,000 qabsiiftee wayitaatti birriin kee baankii galu poolisiin tokko fuudhee magaalaa sabbataa irraa buraayyuu si geessee siidha. Maaliif hinan qaama oliyyannaa santu si hiisisa. Birrii tee nyaatan galu. Kana keessatti manni murtii hojii isaatitti hin jiru. Tokkoffaa sila akka seera biyya tokkootitti nama yakkamaa tokko poolisiin seensisee fidee manni murtii ajaja dabarsee ajaja mana murtii san poolisiin hojiirra oolchuudha qaba. Yoo poolisiin ajaja mana murtii san hojiirra oolchin abbaan murtii poolisii san kassasee deebisee poolisii san hidhee seeran kabanye seera cabsite jechuudhaan poolisiin sun adabamuudha qaba. Poolisiin suni adabamuudha qaba. Olaantummaa seeraan kabanye waan ta'eef. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf Tigraay deemanii himaa jiru. Tayyib olaantummaa seeraa manni murtii ajajumaan kabanye. Tigraay deemanii olaantummaa seeraa kam kabachiisan. Asuma Finfinnee lidata maalii jedhanii Oromiyaa keessatti manni murtii ajaja dabarsu poolisiin kabajuudha hin dandeenye. Amma bakka kanatti poolisiituyyuu mana murtiitii ol ta'ee argamee jechuudha. Qaama seeraa ol ta'ee argame wayiitu jira. Haga qaamni seeraa ol ta'ee argame kun seeraa gadi deebuutti Itoophiyaa keessatti mana murtii wanni jedhamu hin jiru. Kana diqqaa guddaan liqimsee fudhachuudha qaba. Qaamni seeraa ol ta'e kun argamee jira. Eenyu akka ta'e isaantu beeka. Kanaafi akka seera biyya tokkoo keessatti addunyaa kanarrattu seeraa ol namni jiru hin jiru. Mootummaa biyya tokkollee yoo ta'e seeraa gadi jedhameetiin tilmaamama malee seeraa ol jedhamee hin jiru. Ammoo murtii biyya tokko dabru keessatti poolisiis haa ta'u Abiyyi Ahmad haa ta'u mana murtiitii ol hin jiru. Abiyyi Ahmaditti hidhaa waggaa guutuu itti murteessu bilisaan isa baasuu kan danda'u mana murtiiti. Kanaafuu manni murtii har'a nama tokko hidhee nama tokko yoo inni mirga wabiitiin gadhiisu poolisiin ajaja mana murtii cabsee akka namni kun hin hiikamne magaalaa qaqayyaruun mana hidhaa qaqayyaruun kun dhuguma olaantummaan seeraa kabajamaa jira. Manni murtii hin jira. Mana murtii ati dhaabachuudhaaf eegdu mana murtii isa kami? Mana murtii qaama gubbaa gadiyyannaa ta'uudha qaba. Kanaafi waa'ee Laamroot Kamaal hiikamtee hidhamtee dhugaan Hacaaluu Laamroot bira hin jiru. Namni Hacaaluu ajjeese mootummaadha. Mootummaan kun guyyaa takka dhimma Hacaaluu Hundeessaa hordofee hin beeku. Dhugaa isaa baasuufis yaalee hin beeku. Kana Oromoon marti liqimsee qabsoo isaa finiinsuudha qaba.
dhugaa Hacaaluu yoo baasuu barbaade, hayyoota isaa yoo baasuu barbaade, lafee ilmaan Oromoo 5,000 itti gabbare bakkaan ga'uu yoo barbaade Oromoon qabsoo isaa dunuunfatee finiinsuudha. Qabsoon dhiigaan dhufa malee boo'ichaan hin dhufu. Qabsoon dhiigaan dhufa malee imimmaaniin hin dhufu. Kanaaf Oromoon xilaanni isaa eenyu akka ta'e adda baafatee waan jiruuf tokkummaadhaan ka'ee xilaata isaa kan ofirraa cabsuudha. Manni murtii biyya keessa hin jiru waa'ee Laamroot Kamaal kanuma jechuu barbaadeeti. Mootummaan ajandaa nuu baasuu barbaadeeti malee dhimma Hacaaluu Hundeessaa qubaayyuu hin qabu. Laamrootiidhaayyuu hin jirtuu siin jedhaan akka dhuunfaa kiyyaatitti kanuma. Sirriidha dhugaa anillee yaanni ati kaaste yaada dhugaati. Laamrooti qabxiileen Laamroot akka mana hidhaa hin jirre nutti agarsiisan ifumaan lafa keetti. Ati tokkoffaa ati gaafa mana murtii dhiyaatu gaafa murtiin si kennamu maatiin haa xiqqaatu nama biraatiif illee banaa yoo ta'uu baate maatii Laamrootii fi maatii Hacaaluu Hundeessaatiif dhaddachisuun bana. Mirga qabu ni seenu. Seenamee taa'amee jira hin jiru kun. Kanaaf akkuma jedhu walumaa galatti Laamroot mootummaan bakka ofii fedhu bakka isii tolu bakka itti maafi waan fedhan argatan waan ta'eef bakka isaanii tolu kaayatanii ittiin ammallee maal ajandaa kanallee wanti gabbaasaniif yookaan Laamroot iddoo itti miilessanii yookaan iddoo jijjiiruufi yookaan waan wayii godhuu barbaadaniiti yookaan argite akkuma baratan qabsoo Oromoon itti jiru laamsessuuf namni Oromoo immoo yeroo isaa waan kana irratti akka balleessuuf waan kana gadi fuudhanii jechuudha. Kanaaf ajandaadhaan hubananii jechuudha. Laamroot Hacaaluun du'ee jira. Hacaaluun hin galu. Laamroot ajjeeste karaa kamiin ajjeeste isiin ajjeeste namni biraa ajjeese karaa kamiinuu haa ta'u harki mootummaa keessa jiraatuun walii gala. Sabni Oromoo kana wallaaleetii miti. Gaafuma Hacaaluun du'e beekee Oromoon gaafasuma eenyu akka ajjeese beeka. Abbaan illee humna dhabe malee nama mucaa kiyya ajjeese ni beekaa jedhe. Dhugaa isaati. Namni waan kana wallaale hin jiru. Humna nama ati dhugaa bari dhugaa afaan qawweetiin ukkaamsitee irra taa'uu dandeettaadhaaf yeroo of garuu hin baya wanti sun. Gaafas immoo dhugaan haga ifatti baatuufi Laamrootiin baasanis hidhanis Hacaaluu hin galchu. Hacaaluun maali? Kaayyoon Hacaaluun irraa wareegam. Hacaaluun maalitti gootummaa isaatti isa ajjeese akkuma tu jette dhugatu isa ajjeese dhugaan inni du'eef dachee Oromiyaa irratti dhiigni isaa jigee dhugaan argite dhiigni isaa suni dhugaan achi biqiluu qabaan dhaamsa kenna jechuudha. Kuni afaan qofaan ta'uun qabu. Oromoon adda mootummaan hidhatee jira. Nama ajjeesaa jira. Sodaatanii illee yoo cadhisanii jedhan wanti kun bahuun isaa hin oolu. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa osoo akka kiyyatti waa'ee Laamroot manni murtii hin jiru qaama olaanaaf warra qaama olaanaa jedhan sanii dhiisanii yoo barbaada abbaa fedhan hidhanii yoo barbaada abbaa fedhan baasanii ka fedhan hidhanii isaanii dhiisnee qabsoo teenya itti jiru. Alaa keessaa itti jirrutti haa fuulleffannu. Yeroo kamuu yeroo kamuu argitee ajandaa nu baasu jechuudha. Guyya guyyaan ajandaa takka harkisanii gadi hin bayanii namni keenya humna keenya isarra qisaasessina isarra balleessina jechuudha. Kana ta'uu hin qabuun dhaamsa kiyya. Gama biraatitti si dabarsa. Yeroo baay'ee waan qabsoo Oromoo keessattuu baraas dhiyoo kana qabsoo Oromoon geggeessu hunda keessatti ummanni diyaaspooraan biyya ormaa jiraannu kuni baay'ee gahee guddaa qabna. Akkasumas bu'aalee kanan jedhamne hedduu finnee jirra jechuudha. Yeroo ammaa kana waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo dabalatee akkasumas abbootii qabeenyatti hidhameera, ijoollee hidhameera, namoota hedduutu hidhamee jira. Isa kana ilaalchisee hiriira ciccimoo biyyoota garaagaraatti geggeeffamaa jira. Akka
beektutti biyya Jaarmanitti hiriira ciccimoon geggeeffamee bu'aalee hedduullee argamsiisee jira. Kaleessallee biyya Ameerikaa Waashingten DC'tti hiriirri cimaan Awustiraaliyaatti illee haga ammaa akkas itti jira. Biyyoonni hedduu hiriira geggeessuu jiran. Bu'aaleen argamsiisan maali? Ammas maal godhee itti fufuu qaba hawaasni biyya ormaa jirru? Maaltu jira yaada qabdu? Galatoomi. Kuni waan baay'eedha. Qabsoon keenya kaleessallee bara dheeraaf itti milkaa'aa turre. Har'a ammoo waan ajaa'ibaa. Akka nuti dhugaa qabnu Oromoon. Dhugaan tuni gara ati inni yanneen sii baati. Maaliif jecha kana jedha beektaa? Abiyyiin Ahmed Oromootu biyya bulcha jedhamee maqaan silaa Oromummaa ka awwaalamuudhaaf qophaa'e keessa dhugaan Oromoo sun akka hin awwaalamneef mootummaan Abiyyi Ahmed ofiin jedhu Tigraay irratti lolaban. Subhaanallah. Mee dalagaa Rabbi ilaali. Addunyaan silaa akkuma Hacaaluun Hundeessaa jedhe yoo ati gurra qabattee uuu jettee itti iyyite Oromoo biyya bulcha siin jetti jalaan dhageettu. Hacaalutu dubbate waan kana. Gaafa OMN irratti haasaa godhe jechuudha. Har'a Rabbiin Oromoo dhugumatti lafeen teeta lafa jala jirtu ansiin cal'isu. Abiyyiif Tigraay wal lolchiisa Rabbiin jedhee har'a Abiyyi lola inni Tigraay irratti badeen nu ji'a jaha guutuu hiriira bayaa turree kararra bullee roobni gubbaa kanaa nutti gadi roobu yoo argite waan nu goone Jarman kana keessatti osoo akkanatti roobni nutti gadi roobu waajjira mootummaa Jarman dura magaalaa gudditti Berliinitti waan nu dalagaa turre viidiyoon lafa jira. Yeroo san abbaa kanaa namni nuun jedhu dhabaame parsantii tokko nurraa fuudhan malee Abiyyiin ani Oromoodhaa jara maal irraa godha jedheetuma deebii deebisaa ture. Har'a laalimee Rabbiin haqateen na baasuudhaaf dhaqee Tigraay lole. Aangoodhaaf lole Oromoo bilisa baasuufi miti Oromoo qaata bilisoomee isatti kennee bara aangoo. Maal taate nama 20 jecha kuma meeqa fixe. Namni inni olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dhaqee nama 20 maraqarraa barraa'ee ka jiru. Nama 52 dhume ka gudeedame qabeenyi saamame. Lolli agarraatti fufeera. Kana eenyunni Rabbitu Oromoodhaaf iyya. Dhugaan teessaniin dhokattu Oromoo nuun jedhe Rabbi. Har'a kunootti milkaa'aa jirra jechuudha. Deebisnee ammoo akka gaafa saniiti Oromoon galeen beeku. Oromoon gaafii galeessa qabsoofnee wayyaanee jiisineef takka deebiin arganne. Abbaa biyyummaa hidhaan nurra haa dhaabbatu, ajjeechaan nurra haa dhaabbatu, Finfinneen ta'a Oromooti. Gaafii kana deebii argannee jirra. Hin arganne. Kaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo kana Abiyyi Ahmed bara 2018 wayita abaa'oo gara biyyaatti deebisu bilisoomnee jirra jedhee qaama hunda paartii hunda biyya alaa irraa galchu addunyaa biratti dhageettii godhatee badhaasa fudhachuudhaaf. Garuu har'a alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana qabattee Finfinnee keessa socho'uu hin dandeessa. Finfinnee dhiisi. Oromiyaa keessa baadiyyaa keessatti milishaan alaabaa tana harkarratti si agarraan lafee duudaa si cabsa. Lafee duudaa. Milishaan Abiyyi Ahmed birrii 100 leenjisee birrii 10 leenjisee birrii 20 harka kaa'u lafee duudaa si guuraa jechuudha. Alaabaa abaa'oo tanaaf. Alaabaa na duuba jirtu tanaaf jecha. Kanarratti uummanni keenya uummanni diyaaspooraa hiriira amma godhamaa jiru Jarman keessatti milkii guddaadhaan akka ajaa'ibaa kana itti deemaa jira. Dhageettii akka ajaa'ibaa kana godhanne. Amma maali beektaa? Uummanni keenya gizee beeyna nuti qabsoo. Yeroo kanatti nam tokko ta'ee nama lama ta'ee gadi bayiituma waan barbaaddu qofa salayaa kee galfadhu. Hujirra si oola. Maaliifi Abiyyi waa'een Abiyyi Ahmed waa'ee Itoophiyaa addunyaa nama si gaafachuu dhiiftee jirti. Waan ati ittiin tasan fudhattee ol deebite obboleessoo. Fudhatteetuma mana oseenti. Akka duraanii dirqama barreessitee jala qabdee kunoo rakkoon kana ittee nama du'aa qabattee itti argisiisuu yoo barbaachisu. Siikalee sadarkaa kanarra jirra. Sadarkaa gaduma baateetuma hiriira nama tokko haa ta'u lama haa ta'u gaggeessitee addunyaan maal barbaadatiin jettee sirraa fuuturra geennee jechuudha. Kun eenyutu dalage qabsoo Oromooti. Siikala dhugaa ta'een akka kaleessa injifanne sani Abiyyiin Ahmadarraa fakkeenya waan akkasii kaasuu danda'a. Taayyeen danda'a waa'ee hiriira kaleessaa Waashingten DC irratti waa barreesse. Qabsoon hadhaayaan bifa sadiin itti fufaa jira jedha. Tokko warri mana hidhaa keessa jiru buddeena nyaannu cokkoo malee jedhee jira. Jawaar Mohaammed gaafa taayyeen danda'a hidhaa turu. Jegna keenya taayyee danda'a jedhee isa faarsaa ture. Taayyeen danda'a Jawaar ajjeesuudhaaf jecha Jawaar buddeena didee micciirraa nyaataa jira jedha. Guyyaa 30 Jawaar Mohaammed. Jarri kuni aangoodhaaf qabsaa'u malee sabaaf hin qabsaa'an. Wayitaan siin jedhu sababa hin qabu. Gaafii asumatti deebisii kennaa deemaa jechuudha.
Waan Jawaar kaleessa Taayyeen jedhuu fi waan Taayyeen har'a Jawaariin jedhu laa. Jawaarii kana silaa jarri kuni gootota kaleessaa saniin madaalanii isa waliin qabatanii Oromummaa tana cimsuudha qaban malee Jawaar ajjeesuudhaaf Izeemaa qabatanii Aabeen qabatanii Baalaadaraas qabatanii Oromoo maqaa balleessuudhaan qaban. Fakkeenyaaf Taayyeen danda'a qondaala mootummaati. Kalee malee deengadda Oromiyaa keessatti duula na filadhaa geggeesse paartileen Amaaraa Aabeenii Izeemaa paartiin Amaaraa Baalaadaraas. Finfinneen ta'een nuti teenna hundaa jedhanii alaabaa lummuxii seeraan hin beekamne san qabatanii fataa jedhaa oolan. Taayyeen waa'ee sanirra barreessee agarte. Aliifat akkam barreessine Xayyib Taayyeen akkamii Oromoo bakka bu'are. Mee namni deeme kana nama deebisu jira. Taayyeen akkamitti Oromoo bakka bu'ee Jawaar Oromoo bakka hin buune. Jawaar kafalamaa ture alaabaa sani. Olaantummaan Finfinnee irratti Oromoon qabu haa kabajamuudha. Abbaan biyyummaa Oromoon qabu haa kabajamuudha. Taayyeen kafalamaa jiru aangoo irraa nan sochoosinaa. Sigale aangoo qabadhee jira ani Oromoo maaliin beeku narraa taa'aa jedha. Aangoo irra turuu hin danda'u garuu akkanatti beeki. Oromoodhaa qabsoofna jedhan waan Oromoodhaa ta'uu Aliifat akka barreessuu hin danda'an. Amma maal godhe waa'ee hiriira Aabeen hin balaaleffanne. Alaabaa isaan qabatanii Finfinnee keessatti bayan hin balaaleffanne. Waan isaan hiriira sanirra jedhan hin balaaleffanne. Har'a gadi ba'ee uummata keenya Tigraay waliin kaleessa galgala Ameerikaa irratti uummanni Tigraayis ofii saba isaatii falmuudhaaf Oromoonis saba isaatii falmuudhaaf gadi ba'ee wayyaanee kuftee deebisuudhaaf jara waliin tokkummaa jabeessanii jiran. Asirratti maal jechuu barbaada beektaan? Inni biyya taa'ee waan Oromoo ta'u waan Oromoo barbaachisu godhaan jiru. Uummanni Tigraay kaleessaatii miti. Tigraayiin har'a jirtu tuni cunqurfamtuudha. Wareegamaa jirti. Gudeedamaa jirti. Qabeenyi isii saamamaa jira akkuma Oromoo kaleessaatii siin Oromoon nama kamuu miidhuun barbaadu. Hin beektaami Oromoon abbaa dimokiraasiiti. Abbaa dhiifamaati. Tigraay kaleessa nu miite yoo ta'e adabbiin har'a abbaa Isaayyee irratti fudhatamu abbaa Duulaa Gammada irratti fudhatamuu qaba ture. Adabbiin har'a Geetaachoo Raddaa irratti fudhatamu Muttaar Kadiir irratti fudhatamuu qaba ture. Asteer Maammoo irratti fudhatamuu qaba ture. Addisuu Araggaa irratti fudhatamuu qaba. Jarri kun tokkotti nu miidhaa turanii bara. Wayyaanee wanni kophaa baasu hin jiru. Sambira iyyuu tarree sa'aatii kanatti uummanni Tigraay saba isaa ka cunqurfamee dhumaa jiru saba isaa miskiina ummata isaatii sagalee ta'aa jira malee Oromoo Tigraay bulchaa hin jirtu sa'aatii kanatti. Taayyeen kanuma adda baafatee beekuu hin danda'u. Waa barreessuun alatti Tigraay har'a maaliif falmaa jirti? Oromoon maaliif falmaa jira hin beeku. Oromoon Jawaar hidhaa kaa'ee Baqqalaa hidhaa kaa'ee Jawaar ganuun qabu akka Taayyeen Oromoo gane. Oromoon hayyoota isaa ganuun qabu akka Oppodiyoon gante. Oppodiyoon kaleessa illee akkuma jenne waan qabdu hunda ni gurgurti. Maatii ofii ni gurgurti. Haadha ofii ni gurgurti. Akka ofii obboleessa ofii abbeeraa ofii akaakayyuu ofii ilma ofii niitii ofii birriidhaaf jecha Oppodiyoon wanni isiin hin gurgurre hin jiru. Kanaaf Jawaar ofii isaaniitti gurguranii Oromoolleen akka Jawaar gurguru barbaadan. Nuti hin gurgurru Jawaariin. Kanaaf uummanni Tigraay uummata miidhaan irra ga'ee saba isaatiif falmaa jira. Uummanni Oromoo uummata miskiina miidhaan irra ga'ee saba isaatiif falmaa jira. Osoo nu har'a Amaara waliin gabbaanee biyyi balaaleffanne osoo Amaarri biyya bulchaa jiru jechuudha. Osoo wanti Amaaraa ta'aa jiru silaanuutu balleessaa qaba. Tigreen kaleessaa kuttee jirti. Deebitee hin dhuftu. Tigreen har'a jirtu cunqurfamtuudha. Waraanni Shaabiyaa seenee gudeedaa jira. Tokkotti taanee alaabaa jaraa qabadhee yoo bahee falme badii takka illee hin qabu jechuudha. Haqarra waan dhaabatteef hin milkooytaa beeki. Kanaafuyyuu wanni Oppodiyoon dalaydu waan faayidaa hin qabne waan bu'aa isaanii hin qabne. Har'a wayyaaneef Oromoon tokko taate rakkoo qaba. Wayyaaneen falmaa jirti Oromoon falmaa jira. Wal waamee hiriira dhufne namni martuu saba isaatii sagalee ta'uudhaaf achitti carraa walitti fide. Kanaafuyyuu kun isin hin baasu. Isin hojii keessan osoo hojjettanii gaariidha. Hojii keessan hojjetaa hin jirtanii qaama mootummaatiin jechuudha. Waan biyya keessa dalagamaa jiru falmadhaa. Nuti ka dalagaa jirru jaalattanii osoo hin taane dirqama isin mo'annaa jedhaan Oppodiyoodha. Ammoo hiriirri keenya ka biyya alaa keessa gaggeeffamaa jiru injifannoodhaan goolabamaa jira. Itti fufa ammoo addaan hin citu. Akkuma kaleessa wayyaanee hiddaan lafa qabatte. Dhukkee itti kaafnee laaffifnee laamshessinee kuffisne Abiyyiis diinagdee isaa laamshessuu jirra. Ekonomii isaa laamshessuu jirra. Akka inni dhaabachuu hin dandeenye godhuu jirra. Mallayni bakka maraa irraa citaa jira. Addunyaalleen ammoo jalaa galaa hin jirtu waan mara jala buutee hordofu jirti. Fakkeenya maasii kaasuu barbaada waa'ee bilbila Joo Baayiden kaleessa mootummaa Keeniyaatii bilbile tokko irratti waan dhagahamee jira. Suudaaniin har'a Itoophiyaadhaaf maali? Xilaata guddaa. Dachii Itoophiyaas weerartee giddibiin laga Abbaay bakkeen irratti ijaarame kiyya jettee falmuu jirti. Hagana guutuu maal argisiisa? Dadhabuu Itoophiyaa argisiisa. Ekonomiin Itoophiyaa gadi bu'uu argisiisa. Dippiloomatiin Itoophiyaa kuufuu argisiisa. Addunyaan yeroo tokko yoo lola sitti bantu
biyyi takka yoo dhuftee alarraa si weerartu dippiloomatiin kee kufuu gaafa agarte namni si bira dhaabbachuu dhabuu gaafa agarte gaafa sabni keessatti garagaluu agarte gaafa ati humna duubaa si qarqaaru dhabdu biyyi takka si daffarti. Mootummaan Suudaanii yeroo adda baafatee gizee kanatti injifannoo kiyyaan goola baga jedhu itti seenu. Har'a Itoophiyaa waliin addunyaan hin jirtu. Ekonomiin Itoophiyaa, diinagdeen Itoophiyaa gadi bu'aa jira. Abiyyiin guyyarraa waan dhugaa takka hin dubbatu waan kijibaa malee. Kanaafi asii Suudaanii keessaan Ameerikaan waraanaan Suudaanii cimsuudhaaf leenjii waraanaa itti fufsiiftee akka ajaa'ibaa kanatti itti oofaa jirti. Maayii kana yoo agarte waa'ee bahararraati. Har'a ammoo maal godhe Joo Baayiden? Abiyyiin qabaa hin jirre qabamuudhaaf deema. Garaagaraan ibiddaan itti deemuudhaaf deema. Yoo Abiyyiin dide mootummaa Keeniyaatiif dawwaluun kuni ana akka kiyyatti shira of keessaa qaba dubbiin kun. Maaliif Keeniyarraanis akka Itoophiyaa irratti lolli banamu yaalaa jirti addunyaan. Kallattii afraniin Itoophiyaan akka hafuuran baafanne godhuudhaaf deemti addunyaan. Ameerikaadhaa bara. Ameerikaan biyyi biraa dhiistee Ameerikaan qofti yoo Abiyyii qabde hafuura itti kutti dhugaa siif himaa. Dhibbaan dhibbatti itti amana. Ameerikaan qofti Abiyyii yoo qabde ni jiga Abiyyiin jaalatee osoo hin taane dirqama jiga jechuudha. Maaliif yoo jette Suudaaniin itti cimsuu malee irra laafisaa hin jirtu. Maaltu duuba jira? Ameerikaan Masri. Keeniyaan gaafa asii waan amma jedhu kana namicha kana walii galee Abiyyii fi mootummaan Keeniyaa waliin jaalatan. Dhibbaan dhibbatti hin beekta walgahii Jibuutii irratti waan ta'e Uhuru Keeniyaataan Abiyyi Ahmad children jedhee ni arrabse. Ati ijoolleedha jedhe waan dalaytu hin beektu ibiddaan taphachuu jirta jedhee. Si galee ana akka kiyyatti Rabbii si agarsiisa yoo Keeniyaa fi Itoophiyaa illee yeroo gabaabduu keessatti waan biraatti ittiin seeni. Gaafa kana Abiyyiin Ahmad gara Finfinnee keessa deemee Itoophiyaan martii Finfinnee ma fakkaatti jedhu. 4 kiiloo keessa abaaboo dhaabee abaabooma isaa abaaboona jalaa hatan jedhu. Biyya jijjiiraa hin jirre kuni gaafa sawwanni inni qabatee gadi dhiisu takka illee hin jiru. Gaafa Keeniyaa keessaan lolli itti baname lola Keeniyaa keessaan itti baname addunyaan itti banu amanuudha qabdi Itoophiyaan. Si galaami Keeniyaan lafaa kaatee Itoophiyaan hin loltu. Yoo ka ta'u ta'e lola addunyaa ta'ee Abiyyi Ahmad harka kennachuudha qaba. Biyya guutuu dhabamsiisuudhaaf deema waan ta'eef. Kanaafi injifannoon biltsiginnaa takka illee hin jiru kufaatii malee. Ekonomiisii kana caalaa dadhabuudhaaf deema. Diinagdeen isii kanaaf dadhabuudhaaf. Kanaaf uummanni keenya diyaaspooraa wanni inni dalagaa jiru waan taphaatii miti. Kadiireen galu garaa isii qofa gara yeroodhaaf guuttachaa jirti sanuma laalti. Silaa wanni nu dalagaa jirru kuni maali jettee gad dhaabbattee of laaluudha qabdi. Si galee kanaafi falmaan alarraa itti fufa. Duulli tiwiitarii itti fufa. Karaa hundaan Abiyyiidhaan akka kiyyatti akka saantibiin takka shilingii 50 saantibiin addunyaarraan arganne barbaada. Ati ekonomii yoo sirraa cite dippiloomaatiin kee yoo lafa dha'e Itoophiyaa fi Eertiraan tokko miti. Isiyaasaaf warqii suutuma suutaan sodaachuu jammaree jira. Akka Itoophiyaa fi Suudaanii keessa nan galchu jedhee argite dhaqee kadhate. Wucci guddaa ministeerii fi itti kadhate as Suudaanitti ergee maaloo na dhiisa. Ani waa'ee keessan galu jedhee kadhate. Maaltu akka godhe beektaa? Suudaaniin Eertiraa maanoo tuusisuudhaaf waraanni Eertiraa uffata Itoophiyaa uffachuudhaan na rukutaa jira jettee addunyaa irratti himachuu jalqabde. Kana dheefa isiyaasaaf warqii wucci guddaa ministeerii isaa itti ergee ani waa takka keessan galu narraa taa'aa jedhee kadhate Suudaanii. Wanni kun waan qallaalii miti. Waa'ee tokkollee si kaasuu barbaadaa waa'ee araaraa waliigaltee irratti waa'ee laga giddibii laga Abbaay irratti. Itoophiyaan waa tokko lafa kaa'atte. Abbaay irratti amma booda biyyoonni alaa gamtaan Awurooppaa Ameerikaan akka keessa galuun barbaannu Afrikaan waa'ee kanaa keessa seentee akka marii kana nuuf fixxu jettee Itoophiyaan kana dhiyeessite. Suudaaniin ammoo maal dhiyeessite faallaa saniin. Ameerikaanis mootummoonni Awurooppaa mootummoonni gamtooman mootummaan Afrikaa hundi isaa akka keessatti hirmaatu barbaannaa jette Suudaanii. Mee ilaalee akka itti Itoophiyaadhaan taphachuu jiran. Kana jechuun Itoophiyaan waan takka harkaan qabdu agarsiisa. Kanaafi Joo Baayiden Keeniyaa qabachuun isaa Abiyyiidhaaf awwaalcha gadiiti. Awwaalamuudhaaf deema namichi kun. Dhugaa Rabbii siif himaa. Addunyaan dhaqee ittiin dhukaaftu. Yoo Abiyyiin Ahmad ajaja addunyaa dhaga'uudha dide Keeniyaa keessaa wanni biraa itti deemuudhaaf deema. Asii wanni Suudaanii keessaan jalqabe addaan hin citu. Lolli Tigraay keessaa hin dhaabbatu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaan dhaabu. Abiyyiin Ahmad boota seenuu bakka dhaqu dhabuudhaaf deema. Kanaafi duula dippiloomaatii isaa kuffisuu, ekonomii, diinagdee kana jabaannee itti fufuudha qabna. Inshallah ni bilisoomna. Amma Oromoon bilisummaaf kalaa'ee natti fakkaata. Maaliif yoo jette kaleessa Tigraaytu biyya bulchaa ture. Har'a Shimallis anatu biyya bulchaa jira jedha. Taayyeen anatu biyya bulchaa jira jedha. Garuu waan Oromoo ta'uu takka illee hin goone. Waan Oromoo fayyadu waan takkas hin hojjenne. Oppodiyoon xilaata Oromooti. Oppodiyoon lafateena gurguraa jirti. Oppodiyoon Oromiyaa gurguraa jirti. Kanaafi qabsoon Oromoo daran jabaatee itti fufuudha qaba. Abbaan biras yoo du'e jabaachuudha qabna abdii murachuu hin qabnu waan jedhu qaba.
Baay'ee ulfaadhu akka gaarii kaaftee dhugamaa hiriirri Oromoon yeroo ammaa kana biyya alaatti keessattuu akkuma jalqaba kaasee Oromoon biyya alaa jirru waa'ee dhiibbaa mootummaa irra geessuun gahee guddaa qabna. Isa kanaaf akka ragaaleetti mootummaa Itoophiyaa even Awurooppaa kanarraayyuu maallaqni kennamuuf hedduu sababa argitee hiriira bahuu qofa osoo hin ta'in sababa harka waan hiriira ittiin baanu sababa qabatamaa tokko argisiisnee itti kennuu irraa citeera. Bira darbee immoo argitee irraa cituu gargaarsa sun gargaarsa argitee mootummaan waa atirra oolchite laaltee gabaasaatti deebitee dhiyeessite saniin kan itti aanuuf sii kenna. Inni kun kana liqiyyuu dhooggataa jira mootummaan biyya alaa jechuudha. Waajjirri biiroon maallaqa Afrikaa liqeessu biyyoota harka qalleeyyii liqeessu liqaa dhooggate. Liqaa dhooggatuun mootummaan kun hagam gara kufaatitti deemaa jira waan jedhu argisiisa. Inni kun maali? Eessaa dhufedha? Argite yeroo baay'ee qorra keessa buluun nu adda maal yoo nu amma beelatti jirra hin beelofne nullee argite lagannaa nyaataa Jaarman keessatti deemamaa ture Awustiraaliyaatti illee jira maal faranjii irraa warri biyya faranjii daabboo dhiisanii yookaan maal akkas inni kun tapha warra maalii fi warra siyaasaa hin beekne kan akka Taayyee Danda'aa kanneen tapha maaliif isaan akkumatu jette maal tissaa jiran gaafii uummanni Oromoo gaafate tissutti hin jiran aangoo isaanii qofa tissaa jiran barcuma sana qofa eegaa jiran jechuudha. Barcumni argite barcuma abbaan of jalaa deemaa jedhan Oromoon yoo mammaaku barcuma kabajaa abbatu of jalaan deemaa jedhan argite Oromoon barcuma si jalaa fuudha jechuudha. Gaafa barcuma si jalaa fuudhe immoo kufaatiin kan kee garamitti akka kufuu hin beektaa namni kenna adda isaanii muktaarfaa maaltu akka ta'an warroonni Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaatti yeroo baay'ee diina waliin ta'anii TPLF waliin ta'anii mootummaa sana Tigiree waliin ta'anii yeroo sana uummata keenya miidhaa jiran adda eessa jiran jiru hin jiran. Kana Abiyyi immoo kufaatiin mootummaa Abiyyi qofaa miti. Jaleewwan Abiyyi warroonni Abiyyi jala deemanii hedduun isaanii kufaatii badaa kufaatii amma maali tokkoffaa sabni walitti buusaa jiranii saba nyaachisuu jiranii walitti erga saboonni kunniin walitti ka'ee booda namicha kanallee garamitti deebisanii gara saba Oromootti dhiibanii argite waa hammeennatu deemuuf deema isa kana kufaatii kana irraa nu amma maali kana dura jalqaba gaafa dogongorri kunniin mootummaa irraa jalqabaa dhufe san maal jaa turre gorsaa turre jechuudha. Mootti deebi gara ummataatti deebi gaafii ummata dhageeffadhu jedhaanii dhaamaafii turre. Amma dhaamsi sun hin darbe beektaa yeroo dhaamsaa sun darbee jira. Maali mala yookaan ittiin isaan baasu qofa maali warroota shiraan hidhan gadhiisuu qaban maali tarii lubbuun tasaatti lubbuun haal maleen mucaa tokkicha mucaa sabni jaalatu tokko ajjeesanii waan qabatee dhufe beekuu wallaaluu isaaniitu adda hooggantoota biyyaa miti biyyoota addunyaayyuu nama akka Jawaar ka addunyaayyuu bulchuu danda'u qabanii hidhanii irraan ta'aa jiran jechuudha. Maali rakkoo Haacaaluu Hundeessaa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun rakkoo biyyattii sana irratti fidee mitiyyuu gaafa Afrikaa irratti fide hin hubanne warri aangoo isaanii tissaa jiran jechuudha. Kanaaf hiriirri keenya biyya alaatti deemaa jiru baay'ee bu'aa takka jedhamee lama jedhamee laakkayamuu hin dandeenye hedduu galmeessisnee jirra. Ammas itti cimee fufuu qabaa keessattuu biyyoota Awurooppaa kana keessatti baay'een hin jiru. Biyyoota akka Faransaayii biyyoota dhiibbaa yoo godhanis mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa yoo godhan akka humna qabu akka biyyoota Ameerikaatti humna qabaatan keessa bahuu qabaa biyyootuma hunda keessattuyyuu geggeeffamuu qabaan dhaamsa kennaa immoo hiriira qofaa miti
Oromoon waa hedduu godhaa jira. Wanti inni godhaa jiru maali? Hidhamtoota isaa, rakkattoota isaa gama maallaqaaniitis gama gana hundaan diinagdeenis utubutti jirra. Kuni baay'ee waan nama jajjabeessuu qabu. Kana itti jabaatee itti fufuu qaba jedha. Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Mee beeksisa gabaabduu tana booda walitti deebina. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ODM miidiyaa hawaasummaa irratti sagantaalee adda addaa dabarsuun beekamaadha. ODM dalagaa kan eegale waggaa 10 dura yoo ta'u, tajaajila ODM kennaa ture keessaa muraasa sirboota garaagaraa YouTube irra kaayuudhaan viidiyoo adda addaa waraabuun gulaalee maamiltoota isaa bifa garaagaraan kennuudhaan maal kana qofaree tajaajila websaayitii ijaaruunis ni beekamna. Akkasumas ODM waggoota dheeraadhaaf haala yeroo irratti keessummoota adda addaa istuudiyoo affeeruun bifa gaafii fi deebitiin hayyoota mari'achiisuun beekamaadha. ODM karaa ammayyaa'aa ta'een tajaajila kennuuf qophii irra jiraachuu kenna. Kamanumaan isin beeksifna. Maarree isinis yoo kanaan dura maamila ODM taatanii hin jirre ooltanii hin bulinaa. Amman tana iddoo subscribe jettu tuquun maamila yookiin michuu ODM ta'aa isin hin jenna. Maarree gargaarsii fi haamileen keessan murteessaa waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. ODM kan keessan jabeeffadhaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ODM. Dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirtanii sagantaa marii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti kan dargaggoo yookaan aktivistii Ahimed Cululee waliin godhaa jirru. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Ahimed gara dhumaatti si geessa mata duree ciccimaa kaafnee irraa haasaa turreerra. Ammas waa'ee rakkina biyya keessaatti jiru wal qabatee immoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana filannoo biyyoolessaa biyyattii guutuutti geggeeffamu kan marsaa 6ffaa geggeessuuf qophii xumureera jedha. Yeroo isa kanallee immoo yeroon boordiin filannollee yeroon itti duulana filadhaa geggeessitan ga'ee jira jedhee yeroo itti sabni yookaan paartileen biyya sana keessatti socho'aa jiranii bayanii of dhaadheessuu jalqabanii jiranii. Mee dhuguma rakkoolee amma kaasne kana rakkoolee jalqaba hidhamtoota siyaasaa irraa kaafnee haga ammaa jiran kanaan wal qabatee filannoon biyyattii sana keessatti filannoon ni geggeeffama jettee yaaddaa? Tokkoffaa. Lammaffaa immoo filannoo kana keessatti eenyufaatu hirmaata? Eenyufaatu keessatti of argaa jira? Eenyuuf eenyutti wal dorgomaa jirallee jettee yaaddaa? Lammaffaa immoo yeroo duulana filadhaa geggeessanii fi dhibee yeroo ammaa kana dhibee koronaa kan jedhamullee hin jira. COVID-19 akkuma addunyaa dhibee waliigalaatti. Mee isaa kanniin akkamitti ilaaltaa itti dhiyaadha? Ayyee bareeda gaafii gaarii. Waa'ee filannoo haa ta'uu makaasan jecha maafi malee filannoon hin jiru. Filannoon gabroonfataan filannoo godhee hin beeku. Mootummaan abbaa irree hin godhu filannoo. Filannoon jiraatus ka isaati. Asirratti maal jechuu barbaada? Filannoo kanarratti eenyutu hirmaata ka jedhuuf fakkeenyaaf Oromoon har'a paartilee lama qaba. Paartilee siyaasaa lama qaba. ABO, KFO. Paartiin kun lamaan filannoo kanarratti hirmaachuu ni danda'a. Filannoo irratti hirmaachuudhaaf jalqaba maal gochuudha qabdaati? Ulaagaa guutuu qabdu jira. Filannootti hirmaachuudhaaf ulaagaa si barbaachisa. Jalqaba irratti dorgomuudhaaf waajjira si barbaachisa. Miseensa horachuudhaaf koree jiraawwachiiftuu si barbaachisa. Magaalaa Oromiyaa hunda keessatti miseensa waajjira banachuudha qabdu. Bakka kun hin jirretti paartileen kun siyaasaa keessatti filannoo keessatti ni hirmaataa, callisaa akkanumatti ta'a. Gaafa filannoon bahee gadi bayaa koottaa jechuun filannoo dhabu.
Sigalee kanaafi wanni martuu seera barbaachifti. Fakkeenya gaafii tokko sii kaasa. Taphataa kuwaasii fudhadhu. Kilabiin lama wayita kuwaasii wal qunnamu. Kilabiin tokko uffata ispoortii uffatee ani suufa kana uffadhee kuwaasii taphachuu hin danda'a. Hin danda'u. Kuwaasii namni taphatu hundi isaa taphatan kuwaasii kophee shuree takkeettaa kuwaasii kophee si barbaachisa. Qumxaa si barbaachisa. Kaasilii godhatu si barbaachisa. Waan luka keetirraa akka si dhiitamne sirraa ittisu si barbaachisa. Maallayaa yuunifoormii wal fakkaataa si barbaachisa. Barranyaan alatti taphataan namni 11 uffata gosa tokko uffata. Kilabiin dhufee siin dorgomu sunis maallayaa siin bifa addaa nama 11 maallayaa wal fakkaatu bifuma saniin dhiyeeffachuudha qaba. Har'a kana keessatti filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu deemu akkami? Filannoo kilabiin tokko uffata akkuma deemu kanatti kophee shuulii godhatee tapha seenuu fi kilabii kun uffata ispoortii uffatee itti seenu jechuudha. Sanumaayyuu hin qabuuf keessa. Fakkeenyaaf filannoo gaggeessuudhaaf ati jalqaba qaama ho'ifachuu qabda. Qaama ho'ifachuun beektaami. Qaama ho'ifachuu jechuun kaafaa ol argisiisee ture kanaan duratti. Bibiigeen jedhama afaan isa biyya kanaatitti sosocho'uu jechuudha. Kaafaa ol argisiisee jira. Harargee dhaqee ture filannoodhaaf duula na filadhaa geggeesse. Salaalee dhaqee ture akka itti uummanni baay'ee agarte. Baalee dhaqee ture akka itti uummanni baay'ee argite. Baalee bahaa dhaqee ture. Baalee dhihaa dhaqee ture. Arsii, Hasaasa, Gadab, Dodola, Maarree, Shaashamannee. Kana hundarra deemee agarsiisee ture. Har'a wanni sun lafa jira sifir. Mootummaan kuni akka jarri kuni biyya san keessatti mootummaan kun jara san biratti waan takka dubbachuu hin dandeenye dhibbaan dhibbatti waan itti amaneef miseensa kana lamaan uggure. Abaa'oof kafaa'oo. Daawudis akkasuma duula na filadhaa naannoo tokko tokko deemaa ture. Akka itti uummanni baay'ee isa simate agarte. Jaalala uummanni paartii kana lamaaniif qabu agarte. Kophaadha. Kanaafi miseensa isaanii tokkochaniiku waajjira isaanii tokkochan banuu fi guyyaa filannoon dhufe qofa koottuu hirmaadhuu jedhanii jira jechuudha. Kuni ta'a duuba. Hin ta'u. Maal gochuudha qaba Daawud? Maal gochuudha qaba Maraaraan? Fardillee kunoo meedaalleen kunoo jette Oromoon. Murtiin har'a jara kana lamaan harka jira. Filannoo Abiyyii qofa galmaan ga'uudhaaf kaayoo Abiyyii milkeessuudhaaf yoo Daawud filannoo keessatti hirmaate. Kaayoo Abiyyii galmaan ga'uudhaaf yoo Profeesar Maraaraan filannoo keessatti hirmaate. Nuti jara jalas hin deemnu. Dhugaa jala deemna waan ta'eef. Sii galee? Dhugaa jala deemna waan ta'eef Maraaras Daawudis jarri kun ammoo saba isaaniitiif quuqamu. Kaleessallee haga har'aatitti aangoo dhabaniitii miti. Mallaqa dhabaniitii miti. Silaamanni kondominiyeemiin makiinaa gaarii eeydoon gaariin kennamee fi hangaasaa gadi hin jiru Daawud ibsa. Hangaasaa gadi hin jiru Profeesar Maraaraan hangaasaan har'a wajjira kennamee fi biiroo kennamee fi dorgomaa biyya sanii ta'ee miti. Maaliif? Waan Abiyyii faarsee fi. Profeesar Maraaraalleen osoo waan Abiyyii dubbate akkuma leencoo lataa kana bakka gaarii qaba. Daawudis osoo waan Abiyyii dubbate akkuma leencoo lataa kana bakka gaarii qaba. Jarri kun kan hin goone maaliif? Oromoodhaaf qabsaa'u. Garaaf hin qabsaayan, teessoodhaaf hin qabsaayan. Kanaafuu filannoo kanarratti yoo dhuguma mootummaan kun kaayoo filannoo qabaate atattamaan hidhamtoota siyaasaa paartilee abaa'oo kafaa'oo hunda isaa hiikuudha qaba. Lammata dargaggeessa kumaatamaan mana hidhaatii onnaqa Oromiyaa keessa jiru hunda isaa gadi baasuudha qaba. Sadaffaa waajjira isaanii adda durummaadhaan osoo oolchee hin bulchin hatattamaan Oromiyaa hundarratti dirree dimokiraasii bal'isuudhaan waajjira isaanii banuufii qaba. Kana godhuu danda'a mootummaan kun hin danda'u. Ati har'a filannoo dorgomuu dhiisi. Kafaa'oo jecha jedhu kana jechuu hin dandeessu Itoophiyaa keessatti. Daawud ibsaa jecha jedhu kana jechuu hin dandeessu. Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa si fakkaata. Bahar Daarii miti. Dachii teeta irra dhalatte Oromiyaa. Daawud ibsaa ilma Oromooti. Profeesaraan ilma Oromoo qulqulluudha. Ati har'a maqaa Profeesar Maraaraa dha'uu hin dandeessu Oromiyaa bakka feetee dhaladhu. Arsii dhaladhu, Baalee dhaladhu, Jimma dhaladhu, Shawaa dhaladhu. Sin dhiisu mootummaan kun. Kana keessatti filannoodhaa filannoo gaggeessuu barbaadnaan nu sodaattanii tufuu zo'oo mataa iyyee hin danda'u kuni siyaasa wallaaluu isaati. Sigalee siyaasa wallaaluu isaa agarsiisa. Nam tokko qawweedhaan yoo ati waa'ee Daawud ibsattu fuudhee mana hidhaa si geessu. Yoo ati waa'ee Jawaar dubbattu fuudhee mana hidhaa si geessu. Akkamitti Jawaar mormituu paartii mormituu ta'e tayyib. Akkamitti Profeesar Maraaraan filannoo dorgomuudhaaf deema. Akkamitti Daawud filannoo dorgomuudhaaf deema. Haga har'aatu waa'ee filannoo kanarra ta'anii jarri kun haga ammaa keessa turanii eeguun ana keessatti obsaan aanan goromsaa dhuga jetti Oromoo mammaayisuma san qabatanii yoo na eegan malee
Silaa jarri kun yoona eeguun qabanidha. Garuu bareeda godhaa jiran. Baay'ee bareeda. Maaliif yoo jette filannoon kun ayisiqee baatii lamatti gaafa galu filannoo keessaa hubaasanii Oromoon tokkummaadhaan ka'ee filannoo kana fashaleessuudha qaba. Daawudiin faa labsii dabarsuudha qaba. Maraaraan labsii dabarsuudha qaba. Labsii jarri dabarsan kana irratti uummanni tokkummaadhaan gabbayee falmachuudha qaba. Filannoon hin geggeeffamu. Assalaamu alaikum. Dhumatte dubbiin garuu ammatti godhuu qaban. Baatii lama qofatti galchanii Abiyyiin qophaa'ee fuula dhidhiqatee lippistikii isaa dibatee tsadaa jedhee akka ofii sanitti gaafa inni gadi ba'e hafuura itti kutee Oromoon akka beeku sanitti filannoo fashaleessuudha. Daawud faa beeki keessaa bahuudha qabani. Abadan teessoo Abiyyii jala qabuun barbaachisan jarri kun. Kanaafi Oromoon qopheessutu irra jira. Warri hidhannoo godhaa jirus waboonis miseensi kunis ijoollee bakka baay'ee leenji'aa jiran. Kuni marti jabaatee dafee itti fufuudha qaba. Kanaafi filannoon Abiyyiin akkuma gaafa paartileen siyaasaa keenya itti qophaa'an Abiyyiin sodaatee koronaa sababeeffatee filannoo dabarsee bariin beekami. Gaafa Jawaarfaa ABO'nis qophoo godhe bilchiginnaan duula na filadhaa geggeessuu didde. Maaliif hin sodaatte? Abiyyiin ayisiisee filannoon geggeeffamu hin jiru jedhee dabarse. Gaafa har'a Abiyyiin haala mijjeeffatee dhufus Daawudii fi Profeesar Maraaraan ga'ee Abiyyiin kaleessa taphate san taphachuutu irra jira. Filannoo keessaa bayanii biyya san keessatti jeequmsi mataa ol qabachuu hin dandeenye itti fufuu qaba. Abbaa fedhan haa hidhan. Oromoo miiliyoona 60 hidhan. Kanaafuu Oromoon qulqulluun jabaachuudha qabdi. Tokkummaadhaan Oromoon ummata hidhameellee saabatuu miti. Ummata ajjeefalleellee saabatuu miti. Kanaaf isa dhumaa labsii Daawud labsu, labsii Maraaraan labsu ni eeyinaa. Achi booda ammoo warri alaa ammoo ittuma fufu. Kanarraa wal qabsiisee oduun tokko tokko akka dhufaa jirutti addunyaan filannoo kana taasifamtu. Namni dhaqee filannoo kana ilaalu hin jiru. Filannoon Jawaar keessa hin jirre, filannoon ABO'n keessa hin jirre, filannoon Maraaraan keessa hin jirre, filannoon Baqqalaan keessa hin jirre, filannoodhaan jedhamu qaba. Paartiin morkattuu hin jiru. Har'a Amaara sadiintu waliin dorgomaa jira. Amaara sadiin jechuun Bilchiginnaa Oromiyaa, Izeemaa, Baalaadaraas, paartii ABN. Kuni marti kaayoon jaraa tokko. Namni kanneen keessaa Oromoodhaa hojjetu hin jiru. Abiyyiinis kaayoo Minilik galmaan ga'uu deema. Kaayoo Haile Sillaasee galmaan ga'uu deema. Izeemaanis kaayoo Haile Sillaasee galmaan ga'uu deema. Baalaadaraas ABNis kaayoon isaanii tokkuma. Mee namnummaan Oromoo dalaguudhaaf paartii kanneen keessa jira. Bilchiginnaa Oromiyaas kaayoo Minilikii fi kaayoo Haile Sillaasee galmaan ga'uu deemti. Waa'ee jaarraa abbaa gadaa, waa'ee waaqoo guutuu, elemoo qilxuu kana quban qaban isaan kun. Kanaafuyyuu Oromoon Daawudii fi Profeesar Maraaraan filannoo keessaa hubaasuu qofa osoo hin taane duula waamicha hiriira dachi sochoosii ka isa dhumaa. Ka itti Profeesar Maraaraa Guddinaa fi Daawudis itti hidhaman. Geggeeffamee biyya san keessatti qawxii gadi buusanii Itoophiyaa sanitti akka filannoon kun fashalaa'uu irra dalaguudha qabna. Ga'ee leencaa taphachuudha qaba Daawud Ibsaa kana booda wanni sodaatu hin jiru. Ga'ee leencaa taphachuudha qaba Profeesar Maraaraan kana booda wanni inni. Kanaafi filannoo ji'a lamatti deebisanii qumaara Abiyyiin taphatu kana qumaara taphachuudha qaba Oromoon. Agasii asitti ammoo nu dippiloomaatii isaa biyyee nyaachisuudha qabna. Guyyarraa gadi baanee addunyatti. Guyyarraa addunyatti hayyoota teennallee Rabbi lubbuu isaanii nu haa qusatu. Dhugaa Rabbiititti bilisummaan isaan booda nu dhuftu barbaada. Rabbi inshaallah umrii isaanii nu haa dheeressu. Lubbuu isaanii nu haa ka'u. Nuti filannoon dorgomnu takka illee hin jiru. Filannoon geggeeffamu takka illee hin jiru. Walumaa galatti ijjannoon keenya kana ta'uudha qaba. Oromoo of qopheessuu qaba bakka jiru. Filannoo Abiyyiin ufii isaatii itti qophaa'aa jiru. Kaayoo Minilik warri galmaan gayuu hedduu qofti itti qophaa'aa jiru filannoo miti. Kanaaf Abiyyiin Jawaarfaa sodaate, Daawud sodaate, Maraaraa sodaate. Waajjira isaanii itti cufanii filannoo sodaatan namaan jechuun hin danda'ama. Maqaa Jawaar yoo ati waamtu mana hidhaa si geessaa filannoo sodaate siin jechuun hin danda'ama. Maqaa Daawud Ibsaa yoo ati waamtu fuudhanii qallitti si fidaa filannoo sodaate jechuun hin danda'ama. Har'a namni bar osoo Daawud sodaatu, osoo Daawud jaalatu, osoo Jawaar jaalatu, poolisii sodaa irraa jecha, qawwee sodaa irraa jecha maqaa Daawud isaa jira. Kana keessatti akkamii filannoo gaggeessitaa? Indee jalqaba kun sirraa'uudha qaba. Akka gaafa jalqabaa Jawaarfaa bilisaan gadi baatee namni gadaan Jawaar jaaladha, an Daawud jaaladha, an Abiyyii jaaladha. Mirga isaaniiti Abiyyii jaalachuun garuu qawweedhaan of jaalachiisuun sirrii miti. Kanaafi filannoon tokko hin jiru. Geggeeffamuus hin qabu filannoon kun. Kanaafi addunyaanis dhayxee hin daawwattu, Oromoonis ammoo fashaleessuudha qaba. Qabsoo of duuba deebii hin qabne geggeessuudhaaf carraa Oromoodhaan namni banuu qabu Daawudii fi Maraaraati. Kana ammoo alaa keessaan itti qophaa'uun dirqama.
warri waraana keessa jiru hidhataa jirus itti qophaa'ee daran leenjii uummataa cimsee jabaachuu qaba. Waan cimatu biyya san keessa dalagamuudhaaf deema. Oromiyaan bilisoomuudhaaf deemti. Ni bilisoomna. Injifannoon keenya galmaan ni gaya. Akkuma jenne galma ni geenna. Itti fufasiin jedha Adam. Ayyee ulfaadhu baay'ee. Ayyee rakkoon jiru dhiifama akka bareeda kaaftee dhugama inni guddaan waa'ee filannoo Itoophiyaa waliigalatti hin deemamaa hin deemamuun warra wal dorgomutu beeka. Warra amma wal fakkaatama waliin dorgomaa jira. Akkuma yeroo baay'ee kaasaa turre filannoo jechuun yoo waan wal hin fakkaanne tokko wal bira keette amma boqqollaa fi xaafii wal bira keette kan filattaadha. Amma argite gurraacha diimaa keessaa filattaa amma hundinuu bifa tokko waan wal fakkaataati. Wanti addaa wanti ati biraa filattu hin jiru. Kana jechuun maal jechuu Oromoon dachee siyaasaa keessaa dhiibamee bayaa jira. Bakka filannoolee baheera. Boordiin filannoolee akkuma argitu waan dhaabbileen siyaasaa Oromoo nu qulqulleessaa jedhan cina dhiisee waa'ee ofii fedhe godhaa jira. Kanaaf dhaamsi kan kee dhaamsa cimaa dhaamsuma nama hundaa Oromoo nama quuqama saba kanaa qabu keessa jirudha. Eenyu harka jira Daawit Jaal Daawud Ibsaa fi Piroofeesar Maraaraa Guddinaa harka jira. Gabrummaan innis bilisummaanis yeroo ammaa kana jechuudha. Mootummaan addunyaa paartiin lamaan kun keessaa yoo bahe dhageettii qaba jechuudha. Yoo filannoo kana hirmaatuu dhiisanii wantummaa hirmaachisuullee waan jiru natti hin fakkaatu. Waajjiraaleen ABO'oof KFO guutumaan guutuu bakka cufaman bakka waajjirri muummee isaanii cufamee jirutti isaan immoo dhaqanii boordima sanaafuyyuu walumaanuyyuu waa'ee negotiation waa'ee amma argite waan kana naa godhe waan kana jedhanii walitti dhiyaatan sunuyyuu yeroo itti barbaachisu miti. Guutumaan guututti filannoo kana filannoo hooggantoonni Oromoo keessatti hin hirmaanne keessaa ganamumaan dafanii of haquu qaban. Immoo yoo isaan of haqan gaafa ABO'n of haqe immoo Abiy Ahmed argite yeroo tokko tokko akka abshaalaatti isa godha. Maal godheera warra ABO waliin buusee bakka lama cabsee jira. Jaarolee sadiin tokko jechuudha. Isaaniif fayyadamuuf dhufa. Gaafa inni isaaniif fayyadamuuf dhufu Oromoon dammaqee ilaaluu qaba. Warroota sana eenyu biqilaa sanfaa irratti waan diddaa argisiisu sababa paartii mormitiifi ibsaa ABO jedhee bakka buusee dhiyeessuu danda'a. Oromoon isa kanas ija takkaan akka Jawaar jedhe san ija tokkoon rafee hordofuu qaba. Walumaa galatti hiriira biyyattii sana keessatti waamuun waan uummata hooggantoota dhaabbilee lamaan kanaa Jaal Daawud Ibsaa fi Piroofeesar Maraaraan waan kana godhuu qaban. Yoo hidhaman akkuma yoo ajjeefamanis Haacaaluu bira deemanii yoo hidhamanis Jawaarimaaf Baqqalaafa bira deemanii wanti sodaatamu jiru kana booda boora'ee jira jechuudha. Waan boora'ee sabni sodaa dhiisee jira. Akkuma Jawaar Piroofeesar Maraaraan jedhe argite namni sodaa irraa bilisa ta'ee jira yeroo ammaa kana jechuudha. Garaa irraa bilisa ta'uu dadhabe malee. Kanaaf kun dhaamsa kennaa mee haga ammaatti qabxiilee hedduu kaasnee mari'annee waan itti haga ammaa mari'anne kana keessaa waan silaa akka haala yeroo waliin ka'uu qaban kan hin kaafne yoo jiraate carraa sii kennaa sagantaa kennaa kanadhaa kanumaan xumurra. Galatoomii Muhammad Matakkaan hambisnee waa baay'ee dubbanne dhugaa rabbiititti galatoomii wanni silaa dubbatamuu qabu hundaa dubbanne wanti an dhaamuu barbaadu takkattiin tokkummaa Oromoo jabeessu. Gandummaa ebaluu akkasiin kun nu barbaachisu. Kanaaf gizeen kun gizee tokkummaadhaan jabaannee Oromummaa teenya cimsannee deemnu malee gizee nama tokko laallee nama tokkoof jecha biyya keenya dabarsinee gurgurruu miti. Kanaaf tokkummaan uummata Oromoo sibiila ta'ee daran itti cimuu qaba. Uummanni keenya warri qabsoo geggeessaa jirtan alaaf keessaan jabaadhaaf qopheessaa.
isinin jechuu barbaada. Kanaaf dhaamsi kiyya tokkummaadha. Tokkummaa waa hunda caalaa. Nuti har'a ijoollee dhaloota qubeeti. Gowwoomsuu hin danda'anii, nu sobuu hin danda'anii. Kanaaf tokkummaan Oromoo haa cimu. Inni hinjifannaa jechuu barbaade Muhammad Galatu. Hayyee ulfaadhu baay'ee sagantaa dheeraa waliin marii goonee yeroo keenyaa kennitee yeroo naafii miti saba keetii kennitee waan silaa saba keenyaa bu'aa buusa jettu akka Ahimadiititti lafa keette garuu wanti lafa keenni kuni maalii ajajaa miti yaada silaa furmaataati jennee waan kana lafa kennee nu hundinuu bakka jirrutti jechuudha. Tokkummaa Oromootitti cimuu qabnaa waan goonu immoo woliin adda faffaca'inaa osoo hin ta'in wali quba qabu dhiisuun barbaachisaa jedha. Atis ulfaadhu horii bulee waan asirra dhiyaattee yaada bal'aa nu kenniteef kanumaan nagaan nu turi jedha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanadhaa kanumaan xumurraa sirba armaa gadii kanaan nagaan nu tura. Shananana, 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 jirtu ya jarana, jireenyi gaariidha, duuti asaariidha. Mucha lamaan gidduu qabattee silmiini gargar nu baasuudha keenyumaa keenyani. Si jirana jirta waliin jechaa turre dagatamuu qabu waada walii galle. Mee walaa hubannu gamasii gamana Ormoosoon ta'i nu walii kafanaa nu walii cimina nu walii cimina. Namni taaddeetti hin baane afuu wayyaa maadalataa namni waaqotti hin baane afuu wayyaa maadalataa. Namna caalutti hin baane afuu wayyaa maadalataa namni lamootti hin baane afuu wayyaa maadalataa. Gaaraanaa dabu burreedha gadhee goota simbaata lammiidhaan taane afuu wayyaa maadalataa. Girarina jettu geraruu relata jettere ati jettere namarunne moosadi kaingala la gargalae anas nagas sigae yo wali galani kana la galani wali galun fina fafachao salbina yo wali galani kana la galani wali yo wali galani kana la galani wali galun ulfina fafachao salbina yo wali galani kana la galani wali galun ulfina fafachao salbina wala kailura gota baye kamna shawa farargera hayu baye kamna balefi arsira Kabaye kamna Borana bujida Ayatus ni kamna Jimaf kamisera Kotabaye kamna Fifine giduda Hayu baye kamna Kasikovi mando Itufi upana Machafi tulama Barentu borana Tafkau kamnu wamburu itenu komatu ayufi ayantu dengan Kenya martu Muramada wadina bodau jana koche cincada darbina murati ude besiche isa waringalani waranu jedu mirkanesa kareb yada wal kokone ofiti ganchadi rakenesa abada nu fayadu koba figuni arrasta e kalesa kana kambarbadu bini tere ante tere hi tamarunne musani
la galgalaa'e anas nagaa sisigae wallala la urfaanne mul'achuu qabnaa tokko taane yosaan arte gubatti warreen hinaaftu Oromootti nu kenneera rabbi keenya yaa Oromiyaa jitu qabeenya. Goonni dhugaadhaaf du'ee dharri seenaan balleessu maatu dhaluu didee dorrobaatuma seenee keenya kun maali laata abbaa biyyaatu jooraa joortu jiraata boonaa harii sammuun nyaata tokko sabaaf of kennaa tokko garaaf jiraata hiriyaan dharaa silaa kokkolfaa nama nyaata tafilattee nyaattee gadheedhaaf garaa laaftee si taajjabe yaa biyyee madaala haqaa dabee kan du'ee gumaa dabee kan afaan na dhukkubaa marrimaan na dhukkuba. Sheree warra galaanii sheree koo okkisaa korma galaanii yaahachee koo si galaafatte alagaanii gurba goonni gumaa nyaatu ka'i malee baasi gumaa gootaa ka'i malee ammuma yoomitti ka'i malee alagaanu dhiitaa ka'i malee goota hidhaa baasii ka'i malee facaasi gali malee. Erga nuti duula gabroomsaanii saamamtee kunoo Oromiyaanii nyaattee nu fixxee jarri dhoksaanii eega kan barnoota manaa baatee barattoota keenya kan biyyee nyaate kundar waldeyaatitti saree nyaate achi naqinii jarri lammiidha jette wabiin qabdu gaafa manaa baate biyyi mootummaan qabdu shifta argatti kufte lolee kolakkii foon citte foonirraa lolee kolakkii qoreen nu waraante lolee kolakkii kunoo haati garaa lolee kolakkii hiriyaa gurgurte lolee kolakkii harreetti fe'inii lolee kolakkii koraan gangalalti lolee kolakkii gadhee namananii lolee kolakkii kolkolfaas nyaatti haoon kunii haa tufaa garaa nama jabeessiti cufaa haoon kunii haa tufaa garaa nama jabeessiti cufaa.
Shirre warra galaanii shirre koo shirre warra galaanii shirre koo okkisa korma galaanii irraan soko tikalattee jarri dhoksaanii banne jawaarida keessa baasi malee jalabbii raggaasaa hiiki malee akkala garbaa baasi malee koloneel gammachuu hiiki malee armattoota haqaa falmi malee jaalleewwan mana hidhaa baasi malee. Gantuuf galtuutu ofilee muudame lolli shororkee sumaani matame sabbooname qaddu'e kaan hidhame deebi'uuf kudhoo jarittiin kaleessa sirna waalantees kaate boolla keessa inni sitti duule akkamiin keessa abbadhu ka'ii mootummaa jaamsa si waama hayyuun biyya halaaf keessa caayaan oromoon jigu tokkummaan isa Aoon kuni atufa garaa nama jabeessiti cufa. Aoon kuni atufa garaa nama jabeessiti cufa. Roorroon kuni atufa garaa nama jabeessiti cufa. Roorroon kuni atufa garaa nama jabeessiti cufa. Ishee lattuu seenaan gootaan baddu jabeeku. Keeraan sookoo dhaloonni si yaadata baraan. Ishee lattuu seenaan gootaan baddu jabeeku. Keeraan sookoo dhaloonni si yaadata bara. Malo re malo, malo malo, malo re malo, malo malo.